በአንድነት ለኦሮሞ ብለው ለኦሮሞ ነፃነት ብለው ወጥተው በአንድነት ሙስሊም ክርስቲያን ሳይሉ አርሲ ባሌ ሳይሉ ምንም በአንድነት ለኦሮሞ ትግል ብለው አንድ ላይ የተረሸኑበት ለኦሮሞ ዋጋ የከፈሉበት እኛ ደግሞ የነሱን መንገድ ይዘን ተከትለን ዛሬ ድረስ እየታገልንበት ያለበት ቀን ነው። ስለዚህ እነሱ ብቻ ሳይሆኑ ለኦሮሞ ትግል ፎር ኤግዛምፕል በቅርቡ የሞተው ወንድማችን አጫሉ ጭምር በገድ ብዙዎቻቸው ስፔሻሊ አሁንም ወቦ ፎርስ ውስጥ ያሉት የኦሮሞ ሊበሬሽን አርሚ ውስጥ ያሉት ለኦሮሞ ትግል ዋጋ ለሚከፍሉት ለእያንዳንዱ መታሰቢያ ይሄንን በማስመልከት ነው ይሄንን ባህል መናከብረው እና ለየት የሚያደርገውም ለኔ ማለት ነው የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስቅለት ጋር አንድ ላይ በመዋሉ ምክንያቱም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስቅለት ለክርስቲያን ሃይማኖቶች እንደምታውቁት ለህዝብ ነፃነት እና ህዝብን ለማዳን መስዋዕት ያደረገበት ነው እና ልክ እንደዛ ሁሉ እነዚህም ሰዎች ለኦሮሞ ነፃነት መስዋዕት ያደረጉበት መስዋዕትን የከፈሉበት ነው። ስለዚህ ጃልመሮም እንደተናገረው ከዚህም በፊት ይሄንን ቃል ጠብቀን ይዘነው እንሄዳለን እስከ መጨረሻው ድረስ ኦሮሞ ነፃ እስከምትወጣ ድረስ እኛም የነሱ ልጆች ይሄንን ታሪክ ይሄንን ጀግንነት ሳንበገር ደከመን ሳንል ከፋን ሳንል ስራ ሳንል በጀግንነት ይሄንን ትግል ይዘን ባህሉንም እያከበርን በደስታ እያስታወስናቸው እኛ ደግሞ የነሱ ተከታዮች እንሄዳለን ትግሉን ኦሮሞ ነፃ እስከምትወጣ ድረስ ይሄ ትግል እስከ መጨረሻ ድረስ የሚቀጥል የሚኖር ባህልም ትግልም ነው እና እኔ ይሄንን ያህል ነው ምላችሁ ለዛ ነው የምናከብረው ባህሉን ባጭሩ ማለት ነው። ስለዚህ ለኔ ይሄ ባህል በጣም ትልቅ ነው። ለኔ ሁሉም ለኦሮሞ መስዋዕት ለሆኑ ለኦሮሞ ነፃነት መስዋዕት የሆኑ በጠቅላላ ለኔ ጎታ ሆናቸው ሁሉም ማለት ነው ከድሮ ጀምሮ እስካሁን ላሉት። ስለዚህ ይሄንን ነው አመሰግናለሁ። እሺ ዋኖፊ ገለቶሚ ፈያተኢ ለፈስረክሰት አፋን አማሪፋቲን ዱባቹ ደንዴሳ አማሲ ደንዳመት ሞ አፋኑ ኦሮሞቲን የዱበት ጋሪ ዳጉያራ ገሩ ለፈስረክሰት አፋኑ ኦሮሞ አማራቲን ዱባቹ ኢትፉፉ ደንዴሳ ገረከትን ዱፋ ጋዶ ኤጋኩማ ቤከሙ ጉያነራ ጉያ ጎቶታቲ ጉያ ሴነ ቀቤሳ ኡመኒ ኦሮሞ በካ አደዳት ከበጀታ ጅሩ mee guyyaa seena qabeessa guyyaa goototaa kanaat akkamitti ilaalta? Tolaayee irra deebee galatoomaan jedha warra jirraa miidiyaa akkasumas immoo hawaasa Oromoo guutuu addunyaarra jiran baga guyyaa seena qabeessa kana guyyaa gootota Oromoo kan bara 2022tiin isin ga'een jedha. Goota jechuun saba tokkoof eenyummaa isaa, mirga isaa, sabummaa isaa, qabeenya isaa eeguuf tiksuuf mirkaneessuudhaaf kan isaaf adda durummaadhaan saba sana dura dhaabbatee aarsaa of godhudha jechuudha. Addunyaa kanarraa sabni kamiyyuu goota isaanii ni yaadatu ni kabaju. Seenaan gootaas seenaa saba tokko wajjin kan walitti hidhatudha. Sabni goota hin qabne roorrifamaa, hacuucamaa, gidirfamaa jiraata. Uummanni Oromoo baroota eenyummaa isaa, mirga isaa, abbaa biyyummaa isaa dhabuu irraa kaasee sirna kolonii abbaa irree impaayera Itoophiyaa jalatti kuferraa kaasee ilmaan Oromoo bifa garaagaraatiin hojii gootummaa isaanii argisiisaa mirkaneessaa turanii. Kana keessatti Oromoon eebila 15 guyyaa addaa godhee guyyaa gootota Oromoo jedhee kan inni kabajuu eegalee 1980 asidha. Sunis sababaa fi seenaa mataasaa qaba. Uummanni Oromoo erga kolonii Abashaa jalatti kuferraa kaasee bifa ittiin mirgi Oromoof abbaan biyyummaa Oromoo deebi'u ilmaan Oromoo waliin taa'anii mari'atanii dhimmi kun dhimma Oromoo irratti hojjetamee kan ittiin eenyummaan isaa deebi'uu qabu karaa qabsootiin jedhee qabsoo gochuudhaaf gamtaaf tokkummaa isaa karaa waldaa Maccaaf Tuulamaa ijaaree achi ilmaan Oromoo baadiyyaa kaabaa kibba giddu galeessa jiran wal baranii adeemsa sana keessatti adda bilisummaa Oromoo bu'uuressanii adda bilisummaa Oromoo erga bu'uureffamee booda
jaarmiyaan kun hoogganoota qabaa, qondaalota qabaa. Hoogganoonni kun qabsoo sana qindeessuuf galmaan gahuudhaaf warra geggeessanidha. Utuma hojii qabsoof deemaa jiranii hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo kan Hayyuu Dureen yeroo sanaa keessatti argamu kan Jaal Magarsaa Barii, Gadaa Gammadaa, Ittaanaa Hayyuu Duree, Abboomaa Mitikkuu, Iggaazuu Bantii, Falmataa yookiin immoo Caccabsaa, Faafamaa Dooyyoo, Irranaa Qacalee, Marii Galaan, Dadhacha Booruu fi Dadhacha Mul'ataa kan jedhaman bakka tokkotti Somaaliyaa keessatti bakka Shinnigaa jedhamutti shiftoota Somaaleetiin wareegamanii jechuudha. Yeroo sanatti seenaan kun seenaa itti siidaan bu'uuraa Oromoo gidduutti siidaan tokkummaa bu'uuraa Oromoodhaaf dhaabbatedha. Kunis Oromoon yeroo sanatti baha Oromiyaa keessatti Somaaleen uummata Itoophiyaas lolaa turte, Oromoos lolaa turte, uummata Oromootiin sakaanin kiristaana sakaanin musliima jettee qabsaa'ota kan addaan baasuuf turte. Warri musliimni gar tokkotti ba'a, warri kiristaanni gar tokkotti ba'a jettee warra kiristaana fittee musliima tambisuuf turte. Oromoon imaanaan nu baannee deemaa jirru waa'ee Oromoodhaa fi Oromummaadha malee eenyummaa amantii keenyaan gargar hin baanu gaafa jedhan bakka tokkotti waliin dhumanii jechuudha. As keessatti yeroo baay'ee amma guyyaa sana hoogganoota nama 10 wareegame, namoonni amma sooshaal miidiyaa irratti yeroo argu nama 11 maxxansu. Jaalmuyee Abdootti dabalanii maxxansu. Jaalmuyee Abdoo mana hidhaatii baafameeti hoogganoota qondaalota Oromoo wajjin raashanaman 80 keessa. Garuu isaan sana duukaa kan bakka tokkotti dhume nama 11 hoogganoota Hayyuu Duree adda bilisummaa Oromoo sanaa Ittaanaa Hayyuu Duree dabalatee jechuudha. Bifuma sanaan wal qabatee sun 81 immoo dirree dhiyaatti akkasuma hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo dirree dhiyaa saaquudhaaf itti Hayyuu Duree adda bilisummaa Oromoo amma kana Jaal Daawud duukaa warra bobba'aa turan nama 7 bakka tokkotti summii nyaatanii isaanis dhuman jechuudha. Hoogganoota sana keessa Jaal Daawud Ibsaa qofaa Hayyuu Duree adda bilisummaa Oromoo ammaa qofaati lubbuun hafee. Yeroo sanatti Jaal Tottobaa Waaqayyaa, Jaal Taaddasaa Shorroo, Jaal Yohaannis Dinqaa, Adam Imaanaa, Jaal Insarmuu, Jaal Shaankoo, Jaal Solomaan Raggaasaa warri jedhaman guyyaa sana namni 7 bakka tokkotti dhumanii jechuudha. Kana wajjin taateen kun taatee waggaa tokko gidduutti hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo dirree bahaa dirree dhiyaa bakka tokkotti dhumanii jechuudha. Kana sabeeffachuudhaaf adda bilisummaa Oromoo guyyaa yaadannoo goototaa goona jedhanii eebila 15 guyyaan sun murtaa'ee jechuudha. Garuu Oromoon gootonni Oromoo guyyuma sana qofa wareegaman osoo hin taane taateen kun taatee ulfaataa guyyaa itti seenaan dukkanaa qabsoo Oromootti dhufeef aggaamame waan ta'eef kanarra aanee waan sadarkaa jiraachuurra darbee eenyummaa Oromoo mirkaneessu, tokkummaa Oromoo mirkaneessu, qabsoo Oromoo mirkaneessu waan tarkaanfateef gootonni ilmaan Oromoo warra yeroo sana qabsoo hidhannoo gochaa turan guyyaa yaadannoo goototaa jedhanii waraanni bilisummaa Oromoo bosona jiru achi keessatti dhoksaadhaan ofii isaanii kabajatanii adeemsa keessa maaddeen bu'uuraa kabajaa dhufe biyyoota ollaatti kabajaa dhufanii amma immoo Oromoon sana dhaalee biyya keessatti guyyaa gootota Oromoo kana bifa kanaatiin yaadatee kabajaa jira. Sana keessatti egaa Oromoo yoomii kaasee wareegamuu eegale gootonni Oromoo yoomii kaasee wareegamuu eegale kan jedhu guyyaa gaafa Oromoon harqoota garbummaa jalatti kufee kaasee namni bifa garaagaraatiin warra akka Maammoo Mazammirfaan fannifamanii warra akka Hacaaluu Hundeessaa fa'aa hin ajjeefamanii warri kun Daadhii Galaanfaan ajjeefamanii Eebbisaa Addunyaa fa'aa seenaan qabsoo Oromoo waa hedduu of keessaa qaba. Gootonni Oromoo kan garaa keessaa bahee qabsoo utuu godhu ajjeefamee jira, kan utuu baratu ajjeefamee jira, kan utuu dhalatiin ulfatee ajjeefamee jira. Kanaaf Oromoon bifa garaagaraatiin aarsaa waan kaffaleef warri aarsaa kana bifa garaagaraatiin kaffalaa turan kaffalaa jiran gootota Oromooti. Warra kana yaadata Oromoon. Kunin kana keessatti jara kana seenaa isaanii yaadachuuf gochaa isaanii yaadachuu qofa osoo hin taane wareegamuun isaanii sun kaayyoo qaba, akeeka qaba, galii qaba. Kana keessatti yeroo guyyaa goototaa yaadannu maal gochuu qabna? Guyyaa goototaa kana waan isaan irratti wareegaman hirbuu keenya aareffannee kaayyoof akeeka isaanii galmaan ga'uudhaaf bifa ittiin Oromoon tokkummaa isaa jabeeffatee amantii yookiin immoo garaagarummaa ilaalcha siyaasaa naannummaa warra kana utuu giddugaleessan godhatiin Oromoon Oromoof Oromummaa isaa kana kan dhiigni Oromoof dhangala'e tokkummaa Oromootiif bilisummaa Oromoo walabummaa Oromiyaatiif ishee kan akkamittiin xumuratti goonaa kan jedhu Oromoon hirbuu isaa aareffatee guyyaa kana qabsoodhaaf guyyaan seenaa isaa qabsoo kana warra darban irraa dhaalaa
gara fuulduraatti immoo hojii akeeka isaa ittiin tartiiba gashatee gara fuulduraatti harkaanfachuu danda'udha. Kanaaf guyyaan goototaa kun guyyaa seena qabeessaa Oromoo biratti gara fuulduraattis waan Oromoon hundumtiyyuu waan kana mata mataan akka jaarmiyaan akka biyyaatti gaafa Oromiyaan bilisoomtee walaboomtee naashinaal hiiroo dees jedhamee guyyaa goototaa jedhamee akka waliigalaatti guyyaa itti hojiin cufamee kabajamu ta'a. Sun Oromoon gaafa bilisoom waan inni mirkaneeffatudha. Garuu Oromoon dhaloonni har'aa maaliif wareegaman? Jarri kaleessa wareegaman eessaa ka'anii har'aan ga'an kan jedhu kana hubatee baratee xiiqeffatee gara fuulduraatti akka inni seenaa kanatti xumuratti godhee galmaan ga'uu danda'u gochaa kana hundumaa tokko tokkoon galmeeffatee akkasuma dhageenya darboo osoo hin taane seenaa ta'ee galmaa'ee waan kun gara fuulduraatti guyyaa addaa ta'e akka inni Oromiyaa keessatti galmaa'u gochuudha. Kanaaf guyyaan har'aa guyyaa addaa guyyaa kabajamaadhaan jedha. Isa kaan ittiin deebaa ulfaadha. Galatoomii obbo Gaaddisaa yaada nuuf qooddee fi mee amma gara Liibanitti dhufna. Atoo maal jetta guyyaa goototaa kana akkamitti ilaalta? Seenaa goototaa kana maal jetta? Galatooma Original Media gamee keessummeessanis galatoomii jarri lamaan waan baay'ee jedhaniiru wantan guddoo itti dabalu hin jiru garuu hawaasni tokko jiruu fi jireenya isaa keessatti taateewwan uumaman irratti wantoota gatii kennuuf qaba. Gatii immoo kennuufis qaba. Wantoonni akkanaa kun guyyaan akkasii kabajamuun hawaasni tokko kan qabaachuu qabudha. Guyyaa goototaa akkasumas guyyaa adda addaa karaa amantaatiinis guyyaa adda addaa qaba. Hawaasni tokko karaa aadaatiinis karaa hawaasummaatiin guyyaa adda addaa qaba. Guyyaan kun immoo guyyaa goototaa jedhamee akka uummata Oromootti guyyaan kun kennamuuni waanuma ta'uu qabudha. Jalqabuu isaas warreen jalqabanii galata guddaa argatanii abbootiin keenya warreen fuuldura jiranii ammas immoo itti fufee dhaloonni dhufus guyyaa akkasii kana kabajaa deemuu abbootii isaanii qabsaa'ota isaanii qabsoo sabaa irratti wareegamanii guyyaa goototaa jedhanii yaadachuun kan itti fufu ta'a. Soosaayitiin tokko waan qabaatudha. Ilaaluu dandeenya. Akka biyyaattis biyya Itoophiyaa warri jedhanii guyyaa amma fakkeenyaaf guyyaa gootota lola Xaaliyaan irratti hirmaatanii dhumanii guyyaa akkasiin ni kabajji Itoophiyaan akka waliigalaatti. Deebiti immoo uummanni Oromoo akka kan saatiitti guyyaa goototaa kana gootota isaa ilmaan isaa sadarkaa adda addaa irratti biyya sana bilisa baasuu irratti walumaa galatti warra yeroo Xaaliyaanii biyya sana tiksu irratti wareegamanis ta'uu danda'a jechuudha. Guyyaan goototaa jenereeshinii ammaa qofa otoo hin ta'in gaafa biyyi sun biyyi Oromiyaa jedhamtu irraa uumamee jalqabee biyya sana daangessuu irratti daangaan Oromiyaa eessaa ga'eessaa uummanni Oromoo eessaa ga'eessaa qubate gootota jechuudha. Jiruu sabaa fi saba tokkoo keessatti wanta godhan keessatti gahee warri taphate hundiyyuu gootota saba sana immoo wareegamanii hojii akkasii hojjetanuu qabsoo irra jiranuu warri wareegaman keessaayyuu bakka addaa qabu bakka addaa isaanii kana kennuufidhaan guyyaa goototaa jedhamee kabajamuun remark ta'uunsaa baay'ee waan barbaachisaadha waan gaariidha. Nutis guyyaa kana dhaloonni dhufus dhaloonni kunis yaadataa deemuun waan barbaachisaadha waan itti gammannuudha. Sabni keenya akkasuma bakka jiru alaa keessa guyyaa kana kabaju tura jiraata immoo akkasuma wantoonni fuuldura jiran jiru guyyaan kun akka kabajamne guyyaan kun akka saba Oromootti akka yaadatamne diinonni Oromoo warri fidhan akkasumas immoo Oromoo keessaayis warri diina jala diina jiru Oromoo hin barbaanne jala of qabuudhaan guyyaan gootota Oromoon guyyaa isaatiif gootota isaatiif gatii kennee akka hin kabajne warri fuuldura dhaabbatanis ni jiru sun beekamaadha. Garuu itti fufa qabsoo waan itti fufuu fi guyyaan kun guyyaa murteessaadha waan gaariidha. Galatooma kan hojjechuu barbaada gamme. Galatoomii Shifee Liiban egaa ammas gaaffii tokkoon isin gaafadha. Gaaffiin ani isin gaafadhu kuni yeroo baay'ee hawaasa gidduutti gaaffii ka'uudha. Akkuma kanas namoota guyyaa goototaa kana kabajaniini karaa adda addaatiin gaafatamudha. Yeroo baay'ee gootota yeroo jedhaman guyyaa goototaa yeroo jedhamu jechaadha. Kan yaadatamu warroota obbaafatanidha. Warroota du'an qabsoo bilisummaa Oromootu geggeessaa jiranii warra du'aniin gootota jennamoo warra jiraniinoo maal jennaa? Guyyaan kun tarii guyyaa Martyrs Day yookaan immoo guyyaa wareegamtootaa jedhamutu irra ture moo akkam jedhanii kan gaaffii dhiyeessantu jiru. Mee isa kanarratti yaada akkamii qabdu?
አይሰማም እነጋሙ ዋኑ ፊ ከንኬ ሙት ጎቴ ይልቲንሳ ነጋምቱ ዋኑ ፊ ነጋሙ ማየት sagaleen see ammayyuun dhaga'amu mi'uutii gootee jirti natti fakkaata. Akkuma sirreeffatteen isheen hin deebiti. Mee gaaddoo gara keetti dhufna. Addaddummaan guyyaa wareegamtootaa moo guyyaa goototaa yoo guyyaa goototaa yeroo jedhamu guyyaan gootota warra obbaafatan yookaan qabsoo bilisummaa Oromoo gaggeessaatu jiranii wareegamaniiti moo warra amma lubbuudhaan jiruun ilaallata yaada jedhu irratti xiqqoosee namni hubannaa gaa waan hin qabne fakkaata. Mee isa kana akkamittiin sirreessine? Tole gaaffii gaariidha. Namni beektaa akkuma hubannoo isaatti waa gaafata, akkuma hubannoo isaattis immoo ibsa. Garuu guyyaa goototaa gaafa jedhamu goota jechuun nama kaayyoo isaa waan saba isaatti cichee utuu hin sharafiin utoo hin dabsiin kaayyoo sana qabatee deemaa jiru goota. Fakkeenyaaf amma waraana bilisummaa Oromoo dirree falmaa jiru gootota Oromooti. Yeroonni kun lubbuu isaanii tokkitti uummata Oromoof kennaniiru. Har'aa wareegamanii, saayitii ammaattaa wareegamanii, booraa wareegamanii yookiin immoo qabsoo kana galmaanaa ga'anii jarri kun guyyaa gaafa qawwee lafaa kaasanii mirga Oromoo dabarsinee hin kenninu abbaa biyyummaa Oromoo hin sharafnu jedhanii uummata Oromoof qabsoo hidhannoo lafaa kaasanii goota. Ni lammataan warra bifa garaagaraatiin dhimma Oromoo irratti mirga dhala namaatiif falmuu, waa'ee Oromootiif dubbachuu, gootummaadhaan utuu hin sodaatin diina dura dhaabbatanii dhimma Oromoo dubbatan jaroonni kun goota jechuudha. Ani akka kiyyatti ammas taanaan waan namni beekuu qabu goota jechuun nama kaayyoo saba isaatiif dantaa dhuunfaa isaaf sadoo mataa isaaf utuu hin jilbeeffatiin yookiin immoo utuu hin sharafiin qabsoo saba isaa bifa garaagaraatiin irratti bobba'ee jirutti goota jechuudha. Garuu namoonni bifa garaagaraatiin waan jedhanii tokko namni ganuu danda'a gaafa gane namni sun gantuudha wanti biraan hin jiru. Garuu namni tokko hanga qabsoo saba isaatti cichee dhugaa saba isaa utuu hin dhoksin ifaa ifatti fakkeenyaaf warra akka artistii Haacaaluu Hundeessaa fa'aa qawwee hin kaafne garuu qawwee ol hojjetaniiru waan isaan hojjetan waa hedduu jira jechuudha. Dhimma Oromootiif wareegamanii dhimma Oromoo ifaa ifatti dubbatanii wareegamanii jechuudha. Namoonni arras immoo diinni osoo carraa argate isaan dhabamsiisu hedduu jiru. Kan dantaa Oromootiif of dabarsanii kennan, dantaa isaan Oromoof kan dabarsanii kennan, kan Oromoof dubbachaa jiran, kan mana hidhaa jiran gootota Oromooti. Namoonni kun waan Oromoon bakka kennuufii qabu jireenya dhuunfaa isaanii, garaa isaaniif, kan sadoo isaanii jala yoo deebi'an akkuma nama kaaniyyuu jireenya mataa isaanii jiraachuu hin danda'an. Garuu waa'ee saba keenyaa mirga saba keenya dabarsinee hin kenninu jedhaniiti jaroonni kun mana hidhaatti dararamaa jiranii kan miilli irraa citee warra kun akka kaffaaloo fa'aa namoota meeqa jira jechuudha. Kanaaf namoonni kun warri Oromoodhaaf gatii baasanii fi baasaa jiran hanga kaayyoo Oromoo hin ganiinitti gootota Oromooti. Gaafa Oromiyaan bilisoomtellee badhaasni addaa jaroota kanaaf kennamaa jechuudha. Kun egaa waan murtaa'ee uummanni Oromoo irratti murteessudha. Akkuma biyyoota bilisoomanii walabummaa isaan argatanitti namoota saba isaaniif aarsaa kaffalaa turan gaafa biyyi bilisoomte badhaasa addaa kennaaf jechuudha biyyi tokko. Kanaaf Oromoon warra kana mataa isaa keessatti onnee isaa keessatti galmeeffatee jira. Namoota kana faarsuun yookiin immoo jabeessuun leellisuun warra kana bira dhaabbachuudha. Kaayyoo sana akka isaan galmaan ga'anidha. Jarri kun warra koosii dhimma Oromootiif jiraatanidha. Warra dhimma mataa isaaniif jiraatan miti. Kanaaf namoonni yeroo baay'ee warra wareegame qofaadhaan goota jettu otoo hin taane warra kaayyootti cichanii kaayyoorra jiranis goota Oromooti. Kanaaf nuun nama wareegame qofaadhaan goota jenna jechuu miti jechuu barbaadeni. Galatooma barbaadisa sitti deebina. Yaa okay waan ofii nu dhageessaa? Unmute godhiiti mee dubbadhu. Yaa okay hayyee nu dhageessa amma nu sagalee kee dhaga'aa jirra. Silaa sagaleen kee dhaga'amu turre. ጋፊን ከኛ ማልሴቴ በአማርኛም ልጠይቅሽ እችላለሁ አንቺን በኦሮምኛ መመለስ ካልገባሽ ማለት ነው። የዛሬው ዕለት የታጋዮች ቀን እንደሚባል ወይንም ምንድነው
ጎቶታ ጉያ ጎቶታ አማርኛ አግዙኛ የምትችሉት ጋዲሳ የጀግኖች ቀን እንደሚባል በዛም ላይ ደግሞ ጀግኖች በህይወትም ያሉ ጀግኖች ይባላሉ። በጀግንነትም የተሰዉት ጀግኖች ነው የሚባሉት። የኛ ሰዎች ግን ብዙን ጊዜ የምናወራው ስላለፉት የተሰዉት ማለት ነው። የተሰዉት ጀግኖች ነው። ይሄንን እንዴት ባላንስ እናደርጋለን ነው አንዳንድ ሰዎች ስለማይገባቸው። ስለዚህ አንቺ ምንድን ነው የምትይው እንደዛ ለሚያስቡት ሰዎች? በዚህ አጋጣሚ ኦሮሞ ጀግና ነው። ፕራይስ ይገባል። በልባችን ሁሌ ሐውልት ታቱ ሆኖ ነው የሚቀመጠው። ሁሌ ሳይኒ ብሎ ኦሮሞ ትግል ቢጠቁፍ ማንኛውም ሰው ለኦሮሞ ትግል ኦሮሞ ነፃነት ሁሉም ጀግና ሊከበሩ ይገባል። ለሁሉም ነው ይሄ ለሁሉም ነው። አሁንም እየታገሉ ላሉት ዋኖፊ ያንቺ ድምፅ አሁንም እየተቆራረጠ በጣም ይቆራረጣል። አልፎ አልፎ ነው የምንሰማው። እስቲ ወተሽ ተመለሺ። አክቹአሊ ይሄ አዲስ የሆነ እንትን ነው። ፔጃችን በመሃል ተቋርጦ ነበር፣ እንደገና ነው የተመለስነው። አንቺም ወተሽ ተመለሺ፣ አስገባሻለሁ እና እንቀጥላለን። እስከዛ ሜ ሐመሰነቲ ጋዶ ሱመት እንደቢያ ኦኬ ሽፌንስ ደቤ ጅራ ሜ ዋን ከነ ክሊር ኡመተ ኬኛ ሁበቺሱዳፊ ከነረቲ ያዳማ ከኤጅሩ ከነረቲ ማል ጀታ ሊበን ጉያ ጎቶታ ፊ ጉያ ወሬገምቶታ ዋንተ ጀዱቱ ወልመካ ጅራ ጎቶታ ከኒኑ ጀኑን ወረ ልቡዳን ጅረኒስ አኩማ ጋዲሳን ጀዴ ከነን ቀብሶ ብሊሱማ ኦሮሞ ካዮ ሰነረት ጭቸኒ ኡቱ ካዮ ኦሮሞን ቀበቴ ከኤሎ ላጅሩ ከነ ሂንገኒን ጅረን ሁንዱምቲ ሳኒ ጎቶታ ጀዴ ጅረኒ ወሪ ገነንገሩ ገንቱደ ጀደሙ ቀቡ ጉያ ከናን ድሮ ጎቶታ ዮ ጀደመኒ ሀረ ዮና ቀብሶ ከነ ገነኒ ጅራተን ገንቱ ጀደሙ ቀቡ ያደ ጀዱ ካሴ ጅራ ሜ አቲ ጉያ ወሬገምቶታቲፍ ጉያ ጎቶታ ከነ አከሚቲ ወልሲምሲሱ ደንደኘተ ያደ Galatomi gamme goota waan jedhu kun goota waan jedhu kun maal yoo jennee ilaalle hiika mataa isaatii qaba, definitionii mataa isaatii qaba. Si goota ka jedhu kun nama jabaa dubartiis ta'e dhiiras ta'e nama jabaa namoota kaaniif fuuldura of kennee namoota kaan ittisuu irratti mirga namoota kaanii namoota kaan balaa adda addaa irraa oolchuudhaaf namoota of kennaniitu gootota jedhamanii ka jedhudha. Hiikteenyu isaati. Kun egaa goonni fakkeenyaa fi akkuma salphaatti yoo ilaalle fakkeenyaaf balaan ibiddaa tokko yoo ka'e yeroo balaan ibiddaa tokko ka'ee namoota adda addaa yookaan mana eenyu jedhutti namoonni dursanii deemuudhaan balaa sana namoota lubbuu namaa oolchuudhaaf of kennanii namoonni akkasiis goota jedhamu. Bakka adda addaatti hiika mataa isaatii qabaa jechuudha. Fakkeenyaaf barnoota keessatti gootonni barnootaa jiraachuu danda'u. Jiruu fi jireenya hawaasa tokkoo keessatti sadarkaa adda addaa irratti maqaan gootummaa namoota cimoodhaaf of kennanii saba isaaniitiif hojjetanii yeroo maqaan akkasii kennamaafuu jira. Garuu kan keenya kuni gararra jiru siyaasa walii wal qabata, qabsoo walii wal qabata. Qabsoo Oromoo keessatti maaliif uummanni Oromoo mirgi isaa sarbamee waan tureef mirga isaa sana deebisuudhaaf namni baay'een dhalataan baay'een achirratti dabarsaa jira jiruusaa. Waggaa 100 fi sanaa oliif sanarratti waan xiyyeeffateef yeroo baay'ee goota yoo jennu kan mirga kabachiisuu irratti loluuf irratti ka wareegamee fi kan ammas wareegamaa jiru kan wareegamee gootummaadhaan itti hojjetaa jiru fuuldura too jiru qabsaa'aa too jiru uummata isaa ittisaa too jiru wareegamee jira. Sunis gootummaa jedhama. Ammas immoo itti fufee kan uummata isaa ittisuudhaaf tiksuudhaaf lakki anatu si fuuldura dhaabbatee isin baraara. Fakkeenyaaf namoota humna hin qabnetu jira, jaarsatu jira, jaartiitu jira, ijoolleetu jira. Dargaggeessi humna qabu innis ofii isaatiif iyyuu goota ta'uu danda'a. Fiigee jalaa bahuu danda'a. Of ittisuu ni danda'a.
warrimmoo sana warra of ittisuu hin dandeenye egaa umuriidhaani saba tokko yoo keenye dargaggeessi of ittisuu danda'uu fi jaarsi jaartii ijoolleen of ittisuu hin dandeenye majority ta'uu danda'an. Warra sana mirga isaanii ittisuudhaaf walumaa galatti immoo mirga biyya tokko mirga saba tokko ittisuudhaaf warri qabsaan of kennanii qabsoorra jiranii warri darbees jirri lachuyyuu gootota jedhamanii akka ilaalamanidha akkasitti kan inni hubadhu gamme maaliif iktitaas akkasuma jedha goonni ka jedhamu ka darbe ka du'e isaa ta'u kan jiru of kennee kan warra kaaniif hojjetaa jiru nama jabaa nama cimina qabu nama hin sodaanne nama immoo akkasuma dandeettii adda addaa qabuu fi tooftaa adda addaatiin saba isaa fi mirga saba isaatiif dhaabbatu ka jedhu sanatti fudhadha gammee galatoo. አሁን ይሰማኛል አይሰማኝም? ኦኬ አሁን ይሰማል። ያንቺ ይሰማል በጣም ምን አጋመ አይ ኦኬ ኢትፉፊ ዋን ስለሲን ጀነራ ኢትፉፊ ሶ ያ ስለዚህ ይሄ ቀን የሁላችንም ቀን ነው። ይሄ ቀን የሁላችንም ነው። የኔም ቀን ነው፣ የናንተም ቀን ነው። የሁላችንም የነጻነት የኦሮሞ ነጻነት ታጋዮች ቀን ነው። ለኦሮሞ ነጻነት የሚታገል ሁሉ ለኔ ትልቅ ክብር አለው፣ ትልቅ ቦታ አለው፣ ጀግና ነው፣ ጎታ ነው። ለኦሮሞ ህይወቱን የከፈለ ለኦሮሞ የሚታገለው ለኦሮሞ የታሰረው ለኦሮሞ ነጻነት ይሄ እንደዚህ ስል ደግሞ ምንድነው እኔ ለኦሮሞ ነጻነት ስታገል ራሴን ጭምር ለማዳን ነው። ከህዝቤም ከሀገሬም ከምድሬም በተጨማሪ ራሴን ነፃ ማውጣት ማለት ነው። እኔ ለኦሮሞ ስታገል ራሴን ነፃ ማውጣት ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም ለኦሮሞ ነፃነት የምንታገል ሁሉ ይሄ ቀን የኛ ቀን ነው፣ የሁላችንም ቀን ነው። ኤክሴፕት የተገዢ ግሩፕ ወይም ደግሞ ቦዘኔ ግሩፕ ኦሮሞን የሚሸጥ ኦሮሞ ሲያስገድል በኦሮሞ ስም ሲሰራ የነበረና በኦሮሞ የኦሮሞን ህዝብ ሲያስጨፈጭፍ ሲያስገድል የነበረ አይወክሎም። this is 100% ነው። ባያከብሩትም ባያወሩበትም ባይሉትም ደስ ይለኛል። ነገር ግን ለኦሮሞ ትግል ዛሬም ነገም ትላንትናም ሲታገሉት የነበሩት ሁሉ በልባችን ቅድም እንደተናገርኩት ታቱ ሆኖ ነው የሚኖሩት። ገንዘብ ያደረጉት ለኦሮሞ ያደረጉት ክፍያ በአባ ውስጥ ሆነው ቅድመ አባቶቻችን አያቶቻችን ይሄንን የጀመሩት እነሱ ዛሬ ጀምረው እዚህ ባደርሱት እኛ ዛሬ የነሱን መንገድ ተከትለን በነፍጠኞች መሃል አድገን ደረታችንን አንገታችንን ቀና አድርገን የምንታገለው የነሱ ሂስትሪ በውስጣችን ስላደገ ነው። ዛሬ የነሱ ጀግንነት በውስጣችን ስላደገ ነው። ዛሬ ራሳችንን ቀና አድርገን ከዛ ነገር ውስጥ ወተን ማለት ነው እዚህ ኦሮሞማ ብለን ዲደረታችን ነፍተን አንገታችን ቀና አድርገን የምናወራው ትላንትና ቅድመ አባቶቻችን አያቶቻችን አባው ብለው ያመጡት ጀግንነት ትግል እዚህ አድርሶናል። እኛ ደግሞ ወጣቶች ተቀብለን አሁን ደግሞ እኛ እየገፋንበት እየሄድንበት ያለነው። ስለዚህ ከዛ ጀምሮ እስከዚህ ያሉት ሁሉ ሊከበሩ ሊወደዱ በልባችን በውስጣችን ታቱ ሆኖ ሐውልት ሆኖ ሊቀመጡ ይገባል። ስለዚህ ይሄ ቀን የኔም ነው ያንተም ነው የሁላችን ለኦሮሞ ነጻነት ብለን እውነትን ይዘን ለምንታገለው ማለት ነው። ወቧባው ብለን ለምንታገለው ከዛ በተረፈ ይሄ ቦዘኔው ግሩፕ አጭበርባሪ ግሩፕ ኦሮሞ ሲያስገድል ኦሮሞ ሲያጨፈጭፍ የነበረ በስመ ኦሮሞ የኦሮሞ ታጋይ ነኝ የሚለው አያገባውም። እኔ ኔቨር ኤቨር የነሱ አይደለም። ይሄ የኦሮሞ ነጻነት ታጋዮች ለኦሮሞ እውነት ነፍሳቸውን ህይወታቸውን የሰጡበት አኖፊ በዛ ላይ አንድ ጥያቄ ልጨምርልሽ። አቶ ጋዲሳ ወይንም ጋዲሳ እንዳነሳው ገንቱ ይሄንን አንቺ እንደምትዩ ለኦሮሞ ነጻነት የምታገሉት ሁሉ ለኦሮሞ ነጻነት በእውነት ማለት ነው በእውነተኛው መንገድ ለኦሮሞ ነጻነት የምታገሉ ሁሉ
ጀግኖች ናቸው ብለን ማወደስ አለብን ብለሻል። ግን በኦሮሞ ነጻነት ስም ከዚህ በፊት ሲታገሉ የነበሩና አሁን ደግሞ ከዛ ላይ ያዘነበሉ ዶሮ ጀግኖች የሚባሉ አሁን ግን የኦሮሞን ትግል አቋም ወይንም የኦሮሞን ትግል መሪ ከዛ የሳቱት እንዴት ነው መታየት ያለባቸው? እነሱስ ዶሮ ጀግኖች ስንላቸው የነበረው አሁን ግን የኦሮሞን ህዝብ ለነጻነቱ የምታገለውን ነገር በሌላ በኩል የቀየሩት ማለት ነው። እነሱን ምንድን ነው የምትይው? በጣም ኃይለኛ ጥያቄ ግን በደንብ መልስልሃለሁ፣ ችግር የለውም። ሶ ቤዚክሊ እነሱ ታጋዮች ትላንትና ታግለው ስንት ነገር ሁነው በነሱም ትግል ውስጥ ስንት ልጆቻችንን አተን ኦኬ እዚህ ድረስ ደርሰው የከዱ ለነሱ ከዚህም በፊት ላደረጉት ትግል ለከፈሉት መስዋዕት አሁንም እናመሰግናለን፣ ክብር ይገባቸዋል። ነገር ግን እንደዛ አድርገው ደግሞ ያንን ሁሉ መስዋዕት ከፍለው ብዙ ልጆች በነሱ ትግል ውስጥ አልቀው እዚህ እንደገና መተው ደግሞ እንደዚህ በመሆናቸው እንደዚህ ተሽጠው ደግሞ የትግሉ እንዲበላሽ የማይሆን ነገር ውስጥ እንዲከት ያደረጉት ደግሞ እሱ ደግሞ ከእግዚአብሔርና እጃቸውን ያገኛሉ። ውርደት ነው። ጥሩ ነገር እየሰራ ለወደፊቱ ለማንም ሰው ነው የሚለው ጥሩ ነገር እየሰራ እኔ እንትን ክሬዲት ሰጣቸዋለሁ I give them ክሬዲት ሰጣቸዋለሁ። ነገር ግን የክሬዲት የሰጧቸውን ክሬዲት ግን ለምንድን ነው በዛ በሰጧቸው ክሬዲት ይዘው ጨርሰው ዛሬ እኔ እስከ መጨረሻ ድረስ አዎ እንዲህ ሰርታል ብዬ እንዳሞግሳቸው ያላደረጉበት ምክንያት ምንድን ነው? ስለዚህ ለእንደነዛ አይነት ሰዎች ማለት ነው እዚህ ድረስ አድርሳችሁ እኛን እና ከናንተ ምን እንድንማር ነው እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ የገባችሁት? ስለዚህ I give you credit ነገር ግን I won't take you አልወስድህም፣ ግን I give you credit thank you ድሮ ለሰራው ነገር አመሰግናለሁ። ነገር ግን I won't give you credit ምክንያቱም እኔ ካንተ መማር ነበረብኝ። እስከ እድሜክ መጨረሻ ድረስ ለያስከው ላመንከው ነገር ታግለህበት መሞት ነው የሚሻለው መታረቅ። እነዛ ሰዎች ለዛ ነው የዚህ ቀን ለየት የሚያደርገው እነዛ ሰዎች ነው ብለው ተረሽነውበታል። አንተስ ነው ብለህ ለምን አልተረሽንክም? ለምን አልሞትክም? ለምን አልተታረድበትም? ለምን? ስለዚህ አበላሸኸው። ለአንተ it's very hard for me ነገር ግን ለሰራኸው ለድሮ ስራ አመሰግናለሁ ላለሁ። ነገር ግን ለምንድን ነው እኔ ወጣቷ ካንተ መማር ነበረብኝ? ከድሮ 11ዎቹ ለተረሸኑበት አንተስ ያንን አደራ ያንን ቃል ይዘክ መተክ ለምንድን ነው የቃሉ በሊታ የሆንከው? ስለዚህ እኔ አንተ ላይ እናደዳለሁ። ምክንያቱም የተረሸኑትን አባቶቼ እዚህ ድረስ ያደረሱትን ቃል ስለበላክ እኔ ያንተን መንገድ ይዤ ቃሉን በልቼ ኃጢአተኛ መሆን ወይ ደግሞ ካዲ መሆን አልፈልግም። አንተን ግን እዛ አስቀምጣለሁ ለሰራው ስራ አመሰግናለሁ ብዬ። ነገር ግን የ11ዎቹን የአባቶቼ ቅድማቶቼ የነሱን ደግሞ ኦኬ ቃል ይዤ እስከ መጨረሻው ድረስ መረሸን ካለብኝ ተረሽኝ፣ መታረድ ካለብኝ ታርጄ በዛ ቃል እጄ እሄዳለሁ ትግሌ። ያ ነው መሆን ያለበት። እነዚህ የካዱት ደግሞ ማለት ነው ውርደት ነው፣ ቅሌት ነው ያተረፉበት። ጀግና ተብለክ ተከብረክ የውሻ ሞት ከመሞት የአንበሳ ሞት መሞት ይሻላል። ዛሬ ድረስ እያከበርንላቸው ነው። ለምን? የአንበሳ ሞት ስለሞቱ ነው። ለምን? የጀግና ሞት ስለሞቱ ነው። የልጅ ልጆቼ ያከብራሉ ይሄንን። ለምን? ከሃዲ አልነበሩም። ለምን? ጀግና ናቸው። ለምን? ቃላቸውን ጠብቆ ነው የመጡት። ለምን? ለኦሮሞማ ለነጻነት እውነትን ይዞ ነው የመጡት። አንተስ ያንን ቃል ይዘህ መተህ ለምን በሊታ ሆንክ? ስለዚህ ለአንተ ምን አይነት ክሬዲት ልስጥክ? አመሰግናለሁ እልሃለሁ። ነገር ግን I will put you in that part ከዛ ፓርት ጋር
አላስገባህም። እሺ ዋነፊ itti deebita thank you itti deebita gara gaaddisaatti dhufa gaaddisa akka isheen itti dubbatte argitee jirta gootota jedhamanii kanneen kanaan dura akka goototaatti ilaalamaa turan qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qooda fudhataa turan waan kun wanti isin gaafadhu kun amma baay'ee gaaffii ta'ee jira ummata keessatti gantuunis gantootaanis gootota warra jedhantu jira jedhanii hawaasa keessatti haasaan akkasiin haasa'ama. Iseen akka jettutti kabajaa isaaniif qabnaa waan kana dura godhanii fi isa ammaa kana garuu iddoo akka goototaatti isaan hin ilaallu jette. Ati immoo warri ganan gantuudhaa jette. Mee gaaddo gara keetti dhufa amma waan kana gootota kan turaniif har'a immoo garee gantootaa keessatti warra ilaallu kanaaf dhaamsa maalii qabda? Iseen dhaamsa see dabarsite taatoo maal jette? Tolayyee galatoome ammas irra deebi'etti kan inni adda baasuu barbaadu tokko jira. Tokkoffaa namoonni kaleessa kaayyoo Oromoo irratti irbuu seenanii dhimma Oromoo fuudhanii irratti hojjenna wajjin hojjenna Oromoof hojjenna jedhanii deemaa turanii bifa fedheen haa ta'u aarsaa kaffalaa turanii yeroo sanatti osoo waan irbuu seenan sana fuudhanii utuma deemanii wareegaman ta'e jarri kun goota maqaa gootummaa sana fudhatanii mattee nafu. Amma garuu namatti jedhas miti bar ofuma isaanii irbuu sana seenan irbuu tokko sakkaa seentee yoo deebitee irbuu sana gante maal maqaan kee simati ofitti moggaasee jechuudha miti yookiin immoo simiti kan itti moggaasu. Waan ofii keetii irbuutti seentee maqaa kaleessa ofiif kennite sana faallaa isaa gaafa hojjettu maqaan faallaa waan ati hojjettu sumatti seentu sana jechuudha. Kana namatti itti kennaa yookiin immoo anaaf yookiin siititti moggaasaa miti jechuudha. Kanaaf irbuu seente tokko ofii keetii gaafa gante waanuma hojjette sana jechuudha maqaan ati argattu hiikaa biraan qabu sun namni ittiin kennee yookiin abaloo kannaan jedhe osoo hin taane gochaa waan ati argattu jechuudha. Inni maaliif kan xiqqoo fakkeenya wajjin kan inni ibsuu barbaadu hoogganoota qabsoo keessatti yeroo baay'ee dirree lolaattis namoonni hoogganoonni waraanaa osoo lolanii gaafa rasaan harkaa dhumu rasaasa dhumaa hin dhukaasan. Yoo carraan mijattee jalaa ba'anii yoo ba'uu baatte garuu ittiin of wareegan jechuudha. Sun murtii gootaati gootummaadha jechuudha. Maaliif yoo harka diinaa bu'ee icciitii baasuu danda'a qabsoo sanaaf liinkii achirraan argatanii waa hedduu gochuu danda'a diinni karaa kamiinuu taanaan icciitii qabsoo sanaa baasa dantaa saba sanaa dabarfamee kennama dantaa qabsoo sanaa dabarfamee saaxilama kanaaf dantaan sun anuma keessatti aafu jedhaniiti gaafa murtii murteeffatan murtiin gootummaa murtii lubbuu keerratti murteessitaa jechuudha. Inni kaan immoo sadarkaa rakkina sanaatti hin dhufiini sadoo mataa isaa jedhee qananii jireenyaaf jedheeti waan kaleessa Oromoo irraa fuudhee imaanaa ofiisaa seene sana gatee garaa isaaf dantaa isaa jala gaafa deemu anaafsi yookiin immoo uummata itti moggaasa osoo hin taane waan uummanni godhe sana maqaa sana fudhataa jechuudha. Aniifatti ittiin jechuu baannus garaan isaa ittuma jedha maaliif irbuu ittiin seeneera jechuudha. Kanaaf waan kanallee adda baafachuun Oromoon hubachuu danda'u qaba. Abaluuti naan jedhe osoo hin taane waan uummati seenteef kaleessa irbuu seenteetta alaabaas qabaddu rasaasas qabaddu bifa fedheeniyyuu Oromoof irbuu seentee takkaa baatee deebitee irbuu sana yoo ofuma keerra deebitee gantee gantuudha maqaa biraan qabdu jechuudha. Kanaaf Oromoon naan jedhee abaluun naan jedhee jennee wal hin komannu jechuu barbaadeetan. Gama biraatiin ittiin dabala yoo yeroon keessan deeme abbaa baqqaan tufan dabarsaa. Itti deebita jaalli gaaddisa itti deebita waan mimmi'aa jedhamaa jira. Uummanni keenya baay'ee nu dhaggeeffataa jira. Asirratti illee komentii isaan kennaa jiran argaan jira. Keessattuu qarritti baay'ee jajaa jiru. Mee obbo Shife obbo Liiban gara keettiin dhufa. Jaalli Liiban gara keettiin dhufa. Waa'ee gantootaatii fi waa'ee goototaa akkamitti ilaalta? Galatoomi gamme waan baay'ee jedhaniiru isaan lamaani wanti karaa biraatiin ibsuu yoo barbaachise malee dubbatanii jiran. Hawaasa tokko keessatti wanti hundiyyuu duudhaa yookaan safuu qaba. Goonni maqaan goota jedhu kunis waan jedhameef qaba. Societal expectationitu jira jechuudha. Wanta sabni sun sirraa eegu inni goota jedhamee waan sirraa eegu sanarraa yoo hanqatte yoo duubatti deebite
wanti sabni sun sii kennu immoo sirraa ka'a jechuudha karaa biraati. Sii kennanii siif moggaasanii gaafa immoo achirraa duubatti deebitu immoo sirraa fudhataa jechuudha sabni sun. Maaliif akkaataa isaan yaadan irraa dabdee jirta waan ta'eef. Sun yoo sirraa fudhatame namni tokkomattu hin jiru. Maaliif soosaayitii sanarraa dhalattee yoo taate, saba sanarraa dhalattee yoo taate, noormii saba sanaa, duudhaa safuu saba sanaa keessatti jiraata gaafa taate, duudhaa sana waan sabni sun sirraa eegu irraa yoo dabdee akkasuma waan sii kennan sana sirraa fudhatanii jechuudha. Fakkeenya fudhachuu dandeenya. Fakkeenyaaf namni balaa ibiddaa dhaamsu tokko mana tokkotti ibiddi qabatee ijoolleen yookaan namni itoo gubataa jiru dhufanii seenanii namoonni baasuu danda'an ijoollee. Ijoollee kana fuudhee ibidda keessaa baasee deebisee ibiddatti yoo deebisee darbu baasuun isaa gootummaadha. Deebisee immoo mucaa wayii ibidda keessatti yoo darbu gootummaan isaa sun achitti raawwateera jechuudha. Maaliif inni tolcha ture deebisee balleessee jira. Maqaan sun itti fufeen kennamuuf jechuudha. Nama bishaan nyaate tokko dhuftee bishaan daakuu yoo dandeesse bishaan keessa seentee daaktee bishaan keessaa fuutee baasaa jirtaa jedhu. Bishaan keessaa fuutee erga baaste deebitee nama sana bishaan keessa darbitee akka bishaan sun nyaatee deemu yoo goote sana booda gootummaan siif kennamu hin jiru jechuudha. Maaliif in tolchaa turtee deebitee balleessitee jirta. Kontekstii qabsoo Oromootti yoo dhufne namni qabsoo Oromoo keessatti qabsaa ture uummata Oromoo ibidda keessaa baasuuf bishaan nyaataa jiru keessaa baasuuf ibidda waggaa 100 qabatee jiru gabrummaa sana keessaa baasuudhaaf namni seenee qabsaa ture goota ta'aa ture ammallee uummata sana ibidda keessaa baasuudhaaf fidee gaafa as qaqqabee deebi'ee immoo uummata sana diina sanatti gatee gaafa keessaa deebi'u gootummaan isaa sun achi raawwata jechuudha akkanatti fakkaatutti. Hin baanere uummaticha mallee gabrummaa jala jira. Gabrummaa jala jiraachuu isaa maaltu nutti agarsiisa? Ammallee namni du'uu jira, namni hidhamuu jira. Mirgi isaa irraa fudhatamuu jira. Mirga isaa sana itti fuftee protect gochuun sirraa eega sabichi. Lakkii jettee yoo itti darbitee keessaa baate achumatti si raawwateera jechuudha. Kanaaf mirga isaati dhiisee keessaa ba'uun dhiistee yoo keessaa baate lakkii du'uu qabda namni siin jedhu hin jiru. Lakkii immoo nu waliin hin jiraattu siin hin jedhu sabni. Uummanni Oromoo safuu qaba, aadaa qaba, duudhaa qaba. Goota yoo hin taanes jiraachuu ni dandeessa jireenya mataa keetii weel. Garuu immoo erga keessaa deebitee akka nama keessaa deebi'eetti soosaayitiin maqaa sii kennuu qabaa jechuudha. Tarii ganaa jechuu ni danda'anii nama gane jechuu danda'a soosaayitiin yookaan immoo sodaatee nama deebi'e jedhamuu danda'a. Yookaan inni immoo warri tarii humnaanis dadhabanii umuriidhaan dadhabanii lakkii namni kun dulloomeeti yookaan inni immoo luba baheeti humni isaa dadhabeera hojjechuu dadhabeera lakkii inni gahee fi deebi'ee taa'ee jira. Okay haa jiraatu inni kabajama akka waan ofiin jettee kabaja qabanii umuriin isaanii fagaatee jira. Kana booda tarii akka dargaggeessaa fiiganii qaqqabanii taa'anii haasa'anii deemanii hojjetanii sabicha gara qabsoosaa gara bilisummaa isaatiitti geessuudhaaf humni isaan hir'ata yoo taate sunis hiika mataa isaatii qabaa. Inni kabajamanii garuu immoo deebi'anii taa'uun balaa biraan qabu, rakkoo biraan qabu. Deebi'anii taa'uun sunis akkasuma safuu qabaa jechuudha. Deebitee taa'uun mataan isaa waan tokkodha. Lakkii immoo jettee arraba baddee waan sabicha miidhu callistee odeessita yoo taate sunis waan biraati jechuudha. Kanaaf akkasitti ilaalamuus danda'a jedhee itti dabaluu barbaadanii galatoomaa gamne. Gamee muutii irra jirta. Yaa okay. Wanti nuyi irraa dubbachaa jirru kun namoota baay'eedhaaf barumsa ta'uutu jira. Keessattuu warra ola deemtota warra amma gootummaadhaan qabsoo bilisummaa Oromoo geggeessaa jiranii fi ergaa jajjabaa dabarsaa jirtan. Akka waan ofiin jettetti waan warri kanaan dura qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qooda fudhachaa turanii fi qabsoo Oromoo kanaaf gumaacha qaban isaaniif kabajaa yeroo sanatti waan godhaniif kabajaa laannaaf. Isaan dogoggoraniif immoo isa ofuma isaaniitii akka gaaddisaan jedhe ofitti finnee jennee dhiifna. Amma gaaffiin isin gaafadhutu jira. Waan ofiin dhagaa jirta miti gaaffiin isin gaafadhu qaba. Gamme mee isarratti bakka yoo warra baa'oo keessaa ganan jedhu sanarratti waa tokko dabala dhiifama tochi gaaffii keetti hin darbiin.
Tole hayyee fudhadhu daqiiqaa muraasa fudhadhuuti irraa dubbadhu hayaa. Daqiiqaa tokko maaliif jennaani hoo qabsoo bilisummaa Oromoo keessa turanii warra ganan irratti kan haasofnu taate isaan sadarkaa mataa isaa kaa'eera adda bilisummaa Oromoo. Namoonni tokko bara dheeraa qabsoo geggeessaa yoo turanii amma maatii godhachuun barbaada, jireenya jiraachuun barbaada, kan humna kiyyaan hojjedha jedhee sirnaan gabaafatee namni kun tokko ooyuubamatti dhiyaateera ta'e gadaa isaa yoo dheerateera ta'e namni kun sirnaan gabaafatee yoo taa'e gootummaa isaa qabatee taa'e wanti qabsoo Oromoo bifa hedduutiin geggeeffamu. Hawaasa jaarsa biyyaa taatee nagaa buusu, namoota gidduu nagaa buusu, hawaasa koominiitii keessatti hirmaachuu, dhimma tokkummaa Oromoo irratti hojjechuu. Dhimmoonni kun qabsoo Oromooti. Qabsoon Oromoo bal'aadha. Waraana yookiin immoo dhimma lolaa qofa osoo hin taane afaan Oromoo mataan isaa qabsoodha, aadaan Oromoo mataan isaa qabsoodha, duudhaan Oromoo mataan isaa qabsoodha, seenaa Oromoo himuun, dhugaa Oromoo himuun mataan isaa qabsoodha waan ta'eef warri qabsoo keessa turan yoo qabsoo keessaa ba'anii bifa lamatti ilaalla. Warra gananii ifatti ba'anii diina wajjin hojjetanii qabsichatti galagalanii gantuudha sun maqaan isaanii. Warri immoo sirnaan umuriin isaanii deemee jennaan qabsoo dirrees haa ta'u, qabsoo jaarmiyaas haa ta'u waan kana sirnaan gabaafatanii jireenya dhuunfaa kiyyaa jiraachuun barbaada, maatii godhachuun barbaada, yookiin barumsa barachuun barbaada, yookiin kanan godha jedhee yoo kan gabaafatu ta'e dhimmaan ilaalame namni kun kabajaadhaan geggeeffama. Hagaa namni kun miseensa ammallee jechuudha. Hojii qabsootti jira bifa kamiinuu taanaan hawaasummaa keessatti hirmaataa dhimma nagaaf tokkummaa Oromootti kan hirmaatu taanaan jechuudha. Kanaaf warra kanaa warra qabsoo keessaa bahee bifa lamaan ilaaluun barbaachisaadha jechuu barbaadeetanii inni ganee bahee diina wajjin godhee qabsootti yookiin hawaasichatti duulu gantuudha. Innichi immoo namoota hedduu jira sirnaan gabaafatanii umuriin isaanii deemnaan kan yuuba ba'anii gaafa gorsaa, gaafa araaraa, gaafa tokkummaa, gaafa maanguddummaa kan Oromoodhaaf hirmaatan ni jiru. Warreen akkasii kun kabajaa gootummaa isaanii qabatu yoo guyyaa Oromoon bilisoomu ga'aniyyuu jarri kun badhaasuma gootummaa kennamuufiif deemaa jechuudha. Kanaaf waan kana bifa lamaan adda baafnee ilaaluu qabna. Yoo waan kallattiidhaan kan qabsoo bilisummaa Oromoo keessa ture ta'e jechuu barbaadeetiin akka waliigalaatti kan haasofne garuu jalqaba namni tokko erga kaayyoo ganee diina wajjin kan hojjetee as galgaloo ta'e diinumaa jedhama. Garuu innichi abaawwa keessa ture tartiiba mataa fi ulaagaa mataa isaa seera mataa isaa qaba. Bilisummaa Oromoo nama tokko dirqisiisu fedhii fi of kenninsa dammaqinsa Oromummaa keetiirra dhaabbattee saba keef qabsoofta malee dirqisiisee namni kottu jedhee miindaan sii kenna jedhee dirree nama geessu hin jiru. Kun of kenninsa saba sanaa irratti hundaa'e jechuu barbaadeeti kan madda baasuu barbaadeen ulfaadha. Ayyee galatoomaadha. Amma waan ofii gara keettiin dhufaa. Nuti sin godha gara keettiin dhufaa. Nageessamti? Yaa, inni nagaa. Gara keettiin dhufaa. Kana afaan Oromootiin amma sii danda'ame dubbadhu. Okay, rakkoo. Ayyee gootummaan siif dubartootaaf dhiirota gidduu jiru addaddummaan isaa yeroo baay'ee Oromoon dubartoota akka gootaatti ilaala. Gootummaan dubartootaa akka addaatti seenaa Oromoo keessatti himama. Baay'een isaanii seenaa hojjetaniiru waan ta'eef, seenaa gootummaa hojjetaniiru waan ta'eef. Mee isa kana wal qabsiiftee yeroo baay'ee dhiiratu gootummaa isaatiin himamaa, dhiiratu yeroo baay'ee gara dirree lolaa kana deemee lolaanis beekama. Akka qarreetti dargaggootaaf gootummaa akkamii akka isaan qabaataniif dhaamtaaf? Dhugaa Rabbii dubartiin Oromoo leenca. To be honest. So rakkinicha Oromiyaa keessa qabna. Maali? Gaafa dubartiin baatee gaafa sooftu Oromoon safuu jedhu. Safuu jedhanii dubartiin akka baate akka asoofne akka ofiishee akka hin beeksisne godhu. Amma garuu amma actually xinnoo ishee gaariidha. Gaarii deemaa jira beektu. Kana eenyutu gochaa jira jechuun jennee dubartiin baatee dubartoota meeqaatti ammayyuu woboo keessa leencatoota dubartiin akka malee bilisummaa Oromoof dhaabattee akka malee waraana keessa hojjechaa kan jiru lubbuu isaanii kan kennaa jiru falmachaa jiru aktiviitoota situ jette waan meeqa irratti biyya ala keessa situ jette garuu maayini akka jetteetti kireeditiitti kennuu qabna. Ijoollee keenya dubartii Oromoo ijoollee keenya babbaasuu qabna. Dhiisuu qabna.
gaafa dubartiin Oromoo baatee gaafa eenyummaa ishee ibsitu kaalcharii haa ta'u maaloo haa ta'u isa Oromoo isaan qabatina Oromoon keessa galtee gaafa dubartiin Oromoo baatee miidiyaa keessa haasa'uu gaafa jalqabdu safuu maaliif akkas goota akka jedhanii akka ishee akka qabatanii godhanii akkam baane kan godhan Oromootu rakkinicha Oromoo biratu jira. Sigalee kanaafu I think is now in our generation this has to stop. This safu maaliidhaan safuu jechuu qabna maaliidhaan safuu kan hin jenne irratti beekuu qabna. Waan hunda gaafa Oromoon dubartii keenya haa baanii akka barbaadanii maaliif in this world dubartootaatu waan baay'ee gochaa jiru itu beenne ammayyuu Oromiyaa keessa kanaafu dubartii keenya baasuu qabna. Nutu isaan waan hold isaan kan godhu dhiisuu qabna. Arrabsuu maqaa intaaniitti kennu jajjabsuu isaan jajjabsiisuu qabna malee waan intaanii gochuu dhiisuu qabna. Kana kan godhu Oromootuudha malee Oromoon dubartoota jabduu qabdi itti mamuu ba'uu qabu. Waan kanarratti anis liibikoo irratti gizee meeqa aseen beeka garuu Waaqayyoon galatu ammallee dubartiin baay'ee ba'aa jiru akka dura miti. Dur gaafa nuun illee liibii keessa gaafa baanii gaafa soofnu Oromoon safuu ani gaafa ba'ee Oromummaa koof ba'ee gaafa haasa'u gaafa falmadhu gaafa waa'ee qabsoo gaafa haasa'u safuun beektu naan jedhu ture. No, because I want attention. Maaliif Oromummaa koo beekamuun barbaada. Waan hunda koo qabsoo koo akka beekamuun barbaada. The world I wanted the world to know. Nam barbaada. Gaafa dubartoota akkasitti dubartiin immoo is easyidha waan hundaaf. Maaliif attentionii fiduu dandeessi qabsoos baay'isuu waan babal'aa hojjechuu dandeessi. Dubartiin gaafa use gootu waan hundaaf easyidha. Kanaafu Oromoon safuu maal akka ta'ee fi safuu maal akka hin taane gargar baastee beekuu qabdi first of all. And ijoollee keenya ba'uu qabdi. Isa they holding back dubartoota keenya ifa mana godha. Oromootu especially dhiira Oromootu balleessan dhiira Oromoo keessa jira. Dhiira Oromootu dubartii keenya akkam baane akka morma isaanii ol godhanii akka eenyummaa isaanii akka neebsine qabsoo isaanii irratti akka hin deemne kan godhu dhiira Oromooti. Abbileem dhiira Oromoo. First of all kana duras jedheera dhiifama naa godhu dhiira Oromootu dubbii Oromiyaa keessa kan fidu number 1 dhiira Oromooti. Waan hunda keessatti. Kanaafuu itu dhugaa rabbiin jedha dhiifama naaf godhu dhiqaalaas kan fidu dhiira Oromooti. Iddoo bira deemtees waan gambaxabbatu dhiira Oromooti. Dubartoota keenyaas gaafa ba'anii akkan dubbanne akkan dhiira Oromootu problem number 1 problem. Namni dubartiin Oromoo jabduudha Oromiyaatti. Guutuu ishee jabduudha. Dhugaa rabbi. Problemiin hin fiddu Oromoo. Isti amma kanatti qabsoo keenya keessa ituu laaltee dubartii tokko naafidii qabsoo keenya keessallee waan hin taane fiddee ganduudha kan jettu maal kan jettu akkasitti በትንሹ ነው የምትቆጥረው በጣም የሚቆጠሩ ናቸው ዲራ ከወንድ ጋር ብትሄድ ግን ነፍ ነው ያቃተንም እኛ አፋችንን የሚያስይዝ ነፍ ነው you know ወይ እንደዚህ ነበር እንዴ እንላለን ድንግጥ የሚያደርጉን በየጊዜው ባይኒሳ ሲትሜን ይፈዱ ከናፉ ሳፉ ከና ኦሮሞ ሳፉን ኢሰከም አከተ ገርገር ባባስ ኦሮሞ gargar baasa Oromoo. Kanaafu dubartii keenya dubartii Oromoo isa akka barbaadanii haa ta'ani baanii. Kanaafu isa problemii dhiira Oromoo biratu jira. Ani kana isiniif isa thank you. Galatoomi hayyee waan ofii egaa dhiironni akka isaan dubartoota keenya dura hin dhaabbanne dhadhaamsiseen dabarsattee dhiironni gootummaa dubartoota keenya akka isaan baafatan
gargaaranii iyyuu gorsanii akka seen goota taatu akka seen saba seetiif dhaabbattu akka seen saba seetiif falmitu gochuudhaa fi warri dhiiraa gahee akka qaban kan iseen dhaammatte. Egaa dhaggeeffattoota keenya turtiin faana gochaa jirtanii fi maqaa bal'aa saba Oromootiin galatoomaa isiniin jecha ammallee sagantaa keenyatti fufnaa gidduutti mee jechoota hayyoonni Oromoo yookaan gootonni Oromoo hayyummaanis keessa jira hayyoonni Oromoo yookaan gootonni Oromoo kanaan dura lubbuudhaan warri hin jirres warri lubbuudhaan jiranis jedhan dhaggeeffachiisnee walitti deebinaa turtiin keessan nu faana ta'u. Tasa dhangala'e miti dhiiga saba kiyya bilisoomsuuf lola'edha. Maammoo Mazammar. Akkas ta'e dubbiin keenya bofa eegee qabnaan hin citti gadhiibnaan itti lixxi. Hayilamaariyaam Gammadaa. Qawwee qofaatu bilisa nu baasa. Ilfinesh Qannoo. Gabrummaar du'an filadhe kanaafan fincilee daggalatti gale Usmaayyoo Musaa. Kan keessa beekuuf lolli tapha Abishee Garbaa. Jeedala ta'ee waggaa 100 jiraachuurra leenca ta'ee aadee du'uu naaf wayya Huseen Bunee. Yoomillee Itoophiyummaa dura Oromummaa koon dursa. Oromoo Farast Jawaar Mohaammed. Namni seenaa hin beekne bishaan gabatee irraati gara argetti jaallata. Eebbisaa Addunyaa. Tolee dhaggeeffattoota keenya deebinee jirra. Egaa kan nuyi amma isin dhaggeeffachiisaa turre waan kana itti deebinaa jechooti gootota hedduudha kan jedhame. Dhaggeeffattoota keenya turtiin keessan nu faana ta'u jennee ammas karaa akka bohaarsaatti waan tokko illee gidduutti isiniif hin dhiyeessina. Mee keessummoota keenya deebinee jira jechoota goototni Oromoo lubbuudhaan darban jedhan keessaa kan Jeneraal Waaqoo Gootoo jedhanii gabrummaa qabsoofnee iddaan buqqifnaa yoo dadhabne ilmaan itti guddifnaa jedhan. Tokko kun kan Jeneraal Waaqoo Gootoo jedhanidha. Ilfinesh Qannoo immoo qawwee qofaatu bilisa nu baasa jette. Jecha isaanii kanatu bifa qindaa'een kan jechooti namooti baay'ee jechooti gootota baay'ee jira. Mee isa kana lammanirraa dubbanna. Jechoota goototaati kun egaa. Gootoo Jeneraal Waaqoo Gootoo lubbuudhaan hin jiranii Waaqayyo jannata keessatti araara isaaniif haa godhu. Adde Ilfinesh Qannoo garuu nu waliin jiru. Warri jiranis warri du'anis dhaamsi isaan dhaaman dhaamsa jajjabaa kana jecha jajjabaa kana. Mee waa'ee jechoota kanarraa maal jettu? Shife gara keetti dhufa. Galatoomi gamme isa kanatti hin deebini
waan ofii waan waa'ee dubartootaa waan ofiin kaasteratti waan tokko jechuu barbaadeetaniin maal abboo nu reebsisuu jirtaa bara. Waan hin jechuu barbaade dubartoonni goota waan wal nu gaafachiisu miti. Dubartoonni jalqabayyuu gootota kana warra baatanii baatii 9f garaatti baatanii achi immoo da'anii kunuunsanii guddisanii biyyaaf aga biyya isaa namni qaqqabee biyya isaa aga tiksutti mirga saba isaatiif aga dhaabatutti warra qaqqabsiisan keessa gahee olaanaa warra qabanidha. Hawaasicha keessattis hawaasni Oromoos safuu akkasii duudha akkasii qaba. Tarii namoonni dubartoonni akka fuulduratti dhufanii hojjanne warri godhanii jiraachuu danda'an garuu nama hunda miti kan jedhu sana specifically namoota muraasa akkas gochuu danda'ani. Akkasumas immoo dhiironni dubartoonni akka dhufanii hoogganan akka fuulduratti ba'anii hojjetan warri godhan illee baay'ee akka ta'ani sanas qubataa deemuun nurra jiraata. Kan biraa wanti itti dabaluu barbaadu dubartoonni yoo ati fuulduratti dhuftee yoo ati mirga kee falmachuudhaaf fuulduratti dhuftee lakkii duubatti deebi'uu qabda malee jedhee namni si fuuldura dhaabbatu keessaayyuu bara kana jaarraa kana keessa baay'ee waan jiru natti hin fakkaatu. Cimni dubartootaa dhugaadha inni jira. Warri fuulduratti dhufanis inni jiru. Akkasumas immoo wanta bartee duratti barame tarii yoon fuulduratti dhufe namni akkas naan jedhaala jecha sodaacha yookaan inni safuu yookaan waan bartee duubatti afaa sana sodaachuudhaaf warri harka maratanii miila maratanii taa'anis jiraachuu danda'anii sun garuu dhiironni dhiibbaa godhu kan jiru dhugaadha. Jiraachuu danda'anii keessa garuu hunda miti. Sana akkasitti yoo nu sirreessite gaariidha kan jedhudha. Gootonni dubartoonni goota keessaa gammaa fakkeenyaaf warqituu gootittii warqituu goota walloo akka jalqabaatti keessaayyuu seenaa biyya sanaa keessatti kan beekamtu Atsee Teediroos yeroo inni mirga sabaa cabsurratti fuuldura dhaabbattee loluudhaan aga isayyuu lakkii saba kiyyaa dhaabbadhu jettee lolaa turtee dhumarratti gaafa inni didu ishiituyyuu rasaasaan rukutee mirga sabaa kabachiisuudhaaf ishiitu isa gaggeesse kan jedhamudha. Seenaan kan jiru dubartoonni gootota cimootu jiranii akkasumas immoo dhiironni dubartoonni fuulduratti dhufanii akka hojjetan inni jiranii kun immoo qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti dubartoonni baay'een akka ishiin iyyuu jette inni jiranii fuulduratti dhufaa jiranii sun baay'ee waan nama jajjabeessuudha. Sana akkasitti akka ilaaluun barbaada. Galatoomaa jecha gaafii amma kaasterratti game yes Jeneraal Waaqoo Guutuun dhalootatti guddisnaa jedhanii jiranii suni waan nu argaa jirrudha jechuudha. Fakkeenyaaf dhaloonni waggaa 100 kana keessatti dammaqinsi jiru qabsoo isaan jalqaban abbootiin keenya jalqabanii dammaqanii keessaayyuu jijjiiramni bara 2017 qabsoon mana barumsaarraa kolleejjii adda addaarraa qabsoon karaa dirrees karaa keessaa alaa keessa wal qabatee cimee waan ijoolleetti guddisaniif waan barsiisaniif ofiifis qabsaa turanii immoo ijoolleetti guddisuun dhalootatti guddisuun waan ture waan ta'eefi dhaloon nama jiru keessaayyuu qarree fi qeerroon qabsoo abbootii harkaa fuudhanii amma itti fufanii jiranii sadarkaa dirreerras warri jiranii qabsoo humnaa godhaa warri jiran sadarkaa immoo adda addaa irratti biyya keessattis dhaabbilee siyaasa adda addaa keessatti warri qabsaa jiru hundiyyuu dhalootatti guddate sana ta'ee waan jiruu fi jecha yookaan inni maaksa sirrii ta'e waan ta'eefi suni waan gaariidha sana inni qoodanna kan jedhu qabaa gamee galatoomi carraa nama biraatii kenne dheeressu kanarraa. Ayyee shifee galatoomii mee gara keetti dhufa gaaddo jechoota gootota keenya isin dhaggeeffachiiseen ture amma jechoota goototaa keessaa isa kamiin jaallatte yoo isuma dhaggeeffatte keessaa kanin immoo keessaa fudhadhe tokko kan Ilfinesh Qannooti. Ilfinesh Qannoo ofiiseetis dirree waraanaa keessatti hirmaattee waboo wajjiniin yeroo dheeraa kan dabarsite waboodhaaf haamilee ta'uudhaan wallee adda addaa wallisuudhaan kan beekamtudha. Gootittii Oromoon dubartoota keessaa qabu tokko kanaaf akka dubartootaatti kan warra lubbuun jiran keessaa isee fudhadhe. Gam tokkoon immoo kan Jeneraal Waaqoo Guutuu fudhadhe. Jeneraal Waaqoo Guutuu kan isaan jedhanii gabrummaa hiddaan buqqifnaa yoo dadhabne immoo ilmaan itti guddifannaa jedhan. Kun jecha baay'ee jabaadha. Kan adde Ilfinesh gootittii keenya kan sees qawweetu bilisummaa nu baasa birmaduu nu baasa jettee walluudhaanis jecha seetiinis lafa keessee jirti.
isa kana wal bira qabeetii har'a dhaloonni amma jiru kun jecha isaanii kanarraa maal bara atoo akkamitti ilaalte? Tolayyee galatoomi wanti ati jette hunduu sirriidha. Kan dhaamsi yookiin immoo jechi isaan jedhan hundi isaa dabaree isaa eeggatee hojiitti hiikamee sadarkaan inni irra gahee amma ifatti mul'achaa jiru akkuma tuu jette kana kan dhaloonni itti guddatee fi kan qawwee sanatti cicheti jira jechuudha. Amma kan Jeneraal Taaddasaa Birruus dhaloota baratee garbummaan fudhatu kun hundumti kan Almaaraan Gammadaas dhimmi Oromoo fakkeenyaaf boofti takka seenuu baate sun miisa facaaseera dhumate sun. Qabsoon Oromoo takka lafa kaayameera. Isaa booda eenyu dhaabuu hin danda'u jechuudha. Kunis ittuma fufee jira. Kan Maammoo Mazammeris immoo dhiigni isaa lafatti dhangala'ee hin banne, dhiiga sareen hin taane, sareen hin arraabne kunoo dhaloota biqilchee qabsoo Oromoo lallisiisee guutuu Oromiyaa keessatti akka Oromoon mirga isaa falmaturra darbee daangaa isaa beekee abbaa biyyummaa isaa xumuratti gochuurra gahee jira jechuudha. Dubbiin jirtu wanti isaan haasa'an hundumtiyyuu kan artistii Eebbisaa Addunyaas, kan Hacaaluus, kan Jawaar Mohammedis hundumti isaayyuu waanuma tartiiba isaa eeggatee maaliif ati fakkeenyaaf haadha kee abbaa keetuun himatiin bara naannootti dhalatte himattu barate. Kanaaf amma jechuun kan Jawaar sunis otoo Oromiyaa waa'ee Oromiyaan dursiin wanti biraa hin dhufu. Kanaaf dhimma Oromooti dursaa jechuudha. Kun hundumtiyyuu dabaree isaatiin eeggatee dhufa. Kan Jeneraal Waaqoo guutuu kan Aadde Ilfinesh Qannootti yoo dhufu dhaloonni itti guddate bara Jeneraal Waaqoo guutuuf akkas jedhanii Oromoodhaan Oromoodha jedhanii himatu. Oromoon inni sakaan qottuu jedhu, sakaan waan biraa jedhu, sakaan maaloo jedhu maqaa gara biraatti moggaasanii inni kaan immoo ani kiristaana jedha Oromoodhaan jedhu, inni tokko Islaama Oromoodhaan jedhu. Kana hundumaa keessa darbee yeroo sana daangaan Oromiyaas hin beekamu. Kana hunda keessa darbee dhaloonni kun har'a daangaan Oromiyaa maal akka taate, goonni Oromoo maal akka ta'e, mirgi Oromoo maal akka ta'e, waan gaaffiin Oromoo maal akka ta'e, alaabaan Oromoo maal akka taate, waan hunda kana dhaloonni kun itti guddatee sadarkaa kanarraan gahatee jira. Kan Aadde Ilfinesh kan qawween si cabse qawwee maan malee kadhaadhaan maaliif waan Oromoon rakkoo Oromoo gidduu jiru odaa jalatti xumurata. Kan odaa jala darbee dhimma jaarsaa xumuramura darbee qawween sitti dhufee deebiinsaa qawweedhuma jechuudha. Kanaaf wanta ati barbaaddu sun sadarkaan ni gitu, sadarkaan irra gahe sadarkaa qawweeti waan ta'eef qawweema sanatti kan qawween sitti dhufee qawween sirraa cabsa waan ta'eef qawweedhaan malee mariidhaan yookiin immoo araaraan yookiin immoo haasaadhaan gaaffiin Oromoo akka hin deebine gatii Oromootti kaffale kana gaafa laaltu qawweeti bilisa nu baasaa jette. Kanaaf wantichi waan Oromoon irratti cichu kana karaa nagaatiin haasofnee furmaata finna jedhanii waggaa dheeraa Oromoon balbala isaa banee cufee hin beeku. Bilisummaa Oromoo, waraanni bilisummaa Oromoo har'a qawwee baatee bosona jiru kuni balballi inni jalqaba banee jiru bar karaa nagaatiin. Dhimmi Oromoo karaa nagaatiin deebiin waan inni lubbuu isaa kennuuf hin jiru. Garuu gaaffiin Oromoo karaa nagaatiin waan hin deebineef afaan diinni kee beekuun itti haasoftaa jechuudha. Afaan dhageenyuu waliin haasofna. Diina wajjinis diinni sun afaan qawwee malee afaan biraa waan hin dhageenyeef qawweema sanaan itti haasa'aa jira malee namni duudhaaf fedhii qabaatee yookiin immoo barbaadee miti Oromoon kan qawwee lafaa kaasa bari. Qawween dirqamaan itti dhufeennaan kan dirqamaan itti dhufe immoo dirqamichi kan inni ittiin deebi'uu danda'u qawweedha waan ta'eef qawwee kaasee. Kanaaf Oromoon gaaffii isaa kan inni deebisuu danda'u karaa humna isaatii, karaa qawwee isaatii jechi gootittiin Oromoo Ilfinesh Qannoo jettee gaaffii Oromoo karaa inni deebi'u karaa qawweetiin kan Jeneraal Taaddasaa Birruu jedhes immoo dhaloota itti guddate kanatti dhaloota jenereeshinii isaanii irraa lammeffaatu kunoo gaaffii kana xumuratti gochaa jira. Waboon amma argaa jiru kun ijoollee areedan biqishiin 2016 dhakaa baattee magaalaa keessa deemtu irra bar dargaggeessa ta'ee qawwee kaasee Oromiyaatti daangaa gochuudhaaf garbummaattis xumura gochuudhaaf deemaa jira baraarra. Kanaaf dhaloonni itti guddateera. Dhaloonni itti guddate kun immoo gaaffii sana deebii itti kenna xumuratti godhaa jechuudha. Gootota dubartootaa isatti jalqaba kaases kun warra jiran keessa Ilfinesh Qannoo gootadha. Dirree qabsoo hin jirtu, asilee Oromoo gootadha. Gootonni Oromoo dirree qabsoo kan jiran meeqadha shamarran Oromoo. Kanaaf dhimmi qabsoo Oromoo daangaa hundarraan dhaloonni haaraan itti guddatee kunoo kaleessa Ilfinesh faati sirbaa ture dhimma qabsoo Oromoo irratti har'ammoo warra isaanii boodaa jiratu daangaa fa'aa hawwii fa'aa ijoollee isheen kun dhaloota isheetti guddifteeti isaantu waboo bira deemee dhimma waboof sirbee qabsoo Oromoo kan duratti harkaanfachiisaa jira. Kanaaf dhimmi Oromoo dhaamsi gootonni Oromoo dhaamanii
wanta ergaa qabuu fi wanta guyyaa guyyaadhaan gara hojiitti hiikamaa jiru jechuu barbaadeen galatoon ulfaadhu. An keessaa gatamuuf kan keessaa qabuun qabu jechuu barbaadeen. Galatoomi jaalgaaddisa mee gara jaallee waan ofiitti dhufnaa waan ofii Ilfinesh Qannootii fi Jeneraal Waaqoo Guutoo waan isaan jedhan jecha isaaniirraa jecha goototaa jedhamee kan fudhatamee hawaasa keessatti ittiin beekamurraa dubbatutti jirra. Ilfinesh Qannoo gootittiin Oromoo dubartii kan taate waboos kan turte wanti isheen jette qawweetu bilisa nu baasaa jette. Jeneraal Waaqoo Guutoon immoo kan isaan jedhanii dandeenyu gabrummaa iddaan buqinna yoo dhabne garuu yoo dadhabne immoo ilmaan itti guddifna jechuudha. Abdii itti kutannu jechuudha. Jechoota kana akkamittiin hubattaa? Akkamittiin ofii keetii hubattee jechoota kana irratti hundooftee hoo dhaloota amma jiru maal gorsita? Thank you. Akka Jeneraal waan dandeessuun dubbadhu isa kana akka siif galutti waliin makiitii akka barbaadetti dubbadhu. Akka Jeneraal Waaqoo Guutuu keenya akka jedhanitti jechi isaanii qabannee qeerroo akka keenya akka waboo ፊደኒሩ መስርተዋሉ እንደኛ አይነት እና አካ እልፍነሽሞ ቀወይ መሌ አከም ባኔ ቤና ኢሳቤኔ ቄሮ ሰከሌሳ ወቦቴሞ ቀዌሳ ቀበቴ አማ ረሳሳ ጀባቴ ጨጨብሳ ጅራ ይቹዳ ከኑ መረቲናን ይፊዳ ሶ ጀቸሳኒ ወጀተማ ጅራ ይወጀታስ ሁልድራረቲስ ጅራንጀና ቄሮፍ ቄሪቲሶ ወጀተማ ጅራ ኢንዴማ ጀቺሳኒ ወጀታ ጅራ እየሰራ ነው የነሱ እያንዳንዳቸው ቃል እየሰራ ነው ይሰራልም ለወደፊቱ እስከ መጨረሻው ድረስ ኦሮሞ ነጻ እስከምትወጣ ድረስ የሚሉት ቃል ይሰራል ከነጫላ ደግሞ ከዛ በተረፈ አማዩ ዋንተኮ ኦሮሞ ሲኒቲማ ከንልፍነሽ ከንጀቴ is to be honest ቀዌ መሌ አከምባሌ ወይና ሁንዲ ኬኛ ዋኑ ያልሞከርነው ነገር የለም ዋኑ ሞከሬራ ኑን ኦሮሞ ጋር ከራነጋ ሞከሬራ ፕሊስ ኤኔራ ፕሮቴስት ጎኔራ ወዳሳ ሞከሬራ ገሩ አከጀኔቲ ቀዌ መሌ አከኑን ባስኔ ማሊፍ እነሱ መሳሪያ ይዞ መተው አፋችን ላይ ደቅነው እኛ ግን እጃችንን ክሮስ አድርገን ነፃ ምንወጣበት መንገድ የለም ካሁን ባላ አልቋል እሱ መንገድ ኦኬ አባቶቻችን ሞክረው አያቶች ቅድመ አያቶቻችን ሞክረው ሰተውናሉ ጄኔሬሽኑን እያሳደጉት እየመጣ እዚህ ጄኔሬሽን ደርሰናል እኛ ደግሞ ይሄ ጄኔሬሽን ደግሞ ምን እንደሚያዋጣን ደግሞ ያንን ሁሉ ይዘን መጨረስ ነው ያለብን ፊኒሺንግ ፓርት ነው መሆን ያለበት this it has to be finishing እኛ ደግሞ ፊኒሽን ማድረግ አለብን ስለዚህ ያሁኑ ጄኔሬሽን ይሳማሞ ከነቀበኔ ዋኒ ሰጀቸሳ ከኑ ከነኒ አክሽን ይረቲ ጎኔ አገርሲሱ ቀምና ዋኒ ፊኒሽ ከንጀቴ አክሽን ይረቲ ጎኔ አገርሲሱ ቀምና ጀቸ ቆፈ ዋንተ ኮኑን ጎድ ኢልፊኔሽን አከስ ጀቴ ቱርቴ ዋቀጉቱ አከስ ጀዴ ቱሬ ሚቲ ዋን ከንጀደኒ ጎቻ ጅራ ከንጀዱሞ ያደቹ ቀምና አክሽን ይረቲ ወጀኔ አገርሲሱ ቀምና ከንልፊኔሽ ኬኛ ከንጎቶተ ኬኛ ዋን ከንጎቴ ዋን ከንጀቴ ዋን ሜቃ ጎቴ ደርቢቴ ኑፊቲ ኬኒቴ ኑኒሞ ኢሼ ከንጀቴሞ አገርሲስኔ ደሙ ቀምና ኢላላስ ጅራ ወቦን ቄሮ ሰከሌሳ ወቦ ታቴ ኢሳማ ቀዌሸ ቀበቴ አከመሊ ወጀቻ ጅርቲ ወቦ ኮናፍ ጀባዳ ኢጆሌ ቄሮፍ ቄሪቲ ሁንዲ ኬሰን ጀባዳ ጀቻ ቆፋ ቀበኔ ጪሱቱን ታይ ጀቻ ሰሰረረቲ ወጀቹ አክሽኒ ጎቹ ቀምና ከና እነሱ ታሪክ ኦሬዲ ሰርቶ አልፏሉ እኛ ደግሞ የነሱ እንደነሱ ታሪክ ሰርተን ማለፍ መቻል አለብን ኦሮሞ ኢሳን ታሪኪ ወጀተኒ ጎተታኒ ደመኒቲ ኑኒሞ ጄኔሬሽን ይሰጡፉፍ ጎተታኔ ወጀኔ ሆጂ ወጀኔ ፉዳኔ ወጀኔ ቢየከኛፍ ዋንተኮ ጎኔሞ ሃዴምኑ ነሰ ጄኔሬሽን ይሰጡፉፍ ቲኬኒኔ ጀቸ ቆፋ ጀቸ ሳቆፋ ቀበኔ ጀጮኒ አክሽን ይረቲ አገርሲሱ ጀና አካል ፊኒሽ ጀቴቲ አማዩስ ነንጀዳ ኢሲኒን ጀዳ ከነድሮስ ጀዴን ቤካ ቀዌ መሌ
Oromoon amma booddee hin bilisomtu. Namni qawwee qabatee naf jedhanii qawwee qabatanii biyya kee dhufanii kan ajjeesaa kan jiranii qawweedhaan deebistaa. Qawwee malee hin bilisomnu. Qawweedhaan haa bilisomnu. Qawwee keenya qabannee waboo wajjin jabaannee tokkummaa keenya irratti jabaannee jecha isaan nu kennanii waan isaan kan nu agarsiisanii akshinii irratti qabannee qawwee keenya wajjin biyya keenya nuun immoo generation isaa ammaa haa bilisomnu. Goota taanee generation isa dhufuuf haa kennu jedha. Galatoomi. Galatoomi waan ofii dhaamsa jajjabaa dabarsitee jirta. Egaa dhaggeeffattoota keenya hagammaatti turtii gooneen kan inni irraa dubbachaa turre waa'ee guyyaa goototaa kabajuu ilaalchisneeti. Guyyaa goototaa kabajuu kanarratti seenaa goototaa irraa dudubbannee jirra. Jechoota isaanii irraa dudubbannee jirra. Dhaamsa barbaachisus immoo akka barbaachisutti irraa dubbannee jirra. Gootummaa jechuun maal akka ta'e kaleessa goota turanii har'a gantuu ta'uunis akkuma jiru wanta baay'ee irraa dubbannee jirra. Mee amma dhumarratti daqiiqaa muraasa isiniif kennaa yeroo dheeraa fudhannee irraa dubbanneerra. Dhuma kanarratti wanti isin jettan kan hin barbaadu waa'ee qabsoo bilisummaa Oromoo irraati. Qabsoon bilisummaa Oromoo akka amma ilaalaa jirrutti sadarkaa olaanaa irra jira. Naannoo Oromiyaa irratti lolatu labsamee jira. Lola labsame kanaan wal qabatee gama waraana bilisummaa Oromootiin dhaamsi darbe tokkotu jira. Dhaamsi darbe kun maanni uummanni Oromoo ofirraa finciluu qaba. Qeerroon Oromoo gara wabootti kottaa. Dhaamsa jedhu uummanni Oromoo immoo waboo cinaa dhaabbatee tumsa godhee roorroo kana ofirraa kaasuu qaba jedhanii dhaamsa dhaammatanii jiran. Dhaamsa kana ilaalchisee daqiiqaa muraasan isiniif kennaa like 3 minutes daqiiqaa 3 yookaan daqiiqaa 5 isiniif kennaa. Dhaamsa kana irratti yaada maalii qabdu? Mee Shifee sirraa jalqaba. Galatoomi eegame dhaamsini dhumarratti qabu yoo jiraate egaa guyyaa goototaa yoo yaadannu hojiidhaan yaadachuu qabna. Hojiidhaan yoo yaadannu qabsoon Oromoo sarbinsi mirga sabaa galma ga'ee hin jiru. Ammallee wanti baay'ee nafi akka jirudha argaa kan jirru wantoonni akka mul'isaa jiranitti guyyaa goototaa kana yoo yaadannu hojiidhaan agarsiisuu qabna. Fakkeenyaaf gootota amma qabsoorra jiran waan isaan barbaadan gargaaruudhaani bakka bishaan barbaadanitti bishaan kennuufiidhaan bakka nyaata barbaadanitti nyaata kennuufiidhaan bakka immoo meeshaa qabsoo isaan itti jiran kana barbaachisu meeshaa aga danda'u namni danda'u akka danda'utti meeshaa dhiyeessuudhaani mirgi sabaa akka kabajamuuf irratti hojjechuudha. Kana qabatamaadhaan hojjechuudha. Warri bakka gootonni jiran keessaayyuu biyya keessatti warra hojiirra jiranitti warri dhiyoo jiru wantoota kana kanaan gargaaruu danda'an ni fagoo jirus immoo akkaataa danda'u hundaani bira dhaabbachuu qaba. Hojiidhaan agarsiisuu qaba ka jedhu anis yaada ishiin kaasteen deeggaruu barbaada. Sanarraa kan hafe wanti itti jiramu kuni yeroo kana qabsoon Oromoo galma ga'ee hin jiru. Galma ga'ee jedhamee yaadamee ture. Amma suburbuteessi jidduu seenee fudhatee jira deebi'ee. Suburbuteessi Oromoo fakkaatee deebi'ee fudhatee jira. Wanta akkasii gaafa uumamu egaa ittuma fuftaa jechuudha deebitee. Akkaataa kee jijjiirtee itti fuftaa. Sanammoo akkuma jarriyyuu dubbatanii dhaloonni dhufu itti fufuu qaba. Lakki jechuudhaafi maaliif mirga kee namni taa'ee sii kennu hin jiru. Namni fidee manatti sii kennu hin jiru. Ofii keetiif fudhatta deebitee. Ofii keetiif of tiksitaa jechuudha mirga kee. Fakkeenyaaf biyya barbaadde dhaqi. Biyyoota guddatan kana keessatti Ameerikaa fa'i fudhadhu. Of tiksanii jechuudha. Maaliin of tiksan? Meeshaa jabanaa meeqa oomishanii biyya Ameerikaa kuni akka abbaan barbaade ishiin tuqne of tiksan. Waraana isaanii leenjisuudhaan meeshaa adda addaa oomishuudhaan biyya Ameerikaa jedhamtu kuni abbumti barbaade dhufee akka hin tuqne of tiksanii jechuudha. Fakkeenyaaf biyya Raashiyaa fudhadhu. Raashiyaan Yukireen seentee rukuchuu ishii of tiksuudhaan. Yukireen wanti Yukireen keessatti deemaa jiru booda nagaa ga'a jettee waan sodaatteef of tiksuudhaaf Yukireen seente. Wanti sun gaarii ta'uu baatu jechuudha. Namoonni wanti kun sirrii miti jedhanii warra falman jiru. Garuu immoo dantaa isaaniitiif seenan. Uummanni Oromoo biyya sana keessatti, biyya Afrikaa keessatti, biyya Itoophiyaa jedhaniitti moggaasan kana keessatti mirga isaa kabachiisuudhaaf, mirga waaqni isaa kenne kabachiisuudhaaf of tiksuu qaba. Of tiksuun immoo lakkii meeshaan hin barbaachisu warri jedhu jiraachuu danda'an. Meeshaan
yoo namni meeshaan sitti hin dhufne hin barbaachisu. Ka afaanin sitti dhufee afaanin teessee waliin dubbachuu dandeessa. Kan immoo meeshaan sitti dhufee ati harka marattee teessee si ajjeesee deema. Ati too teessee afaan arrabaan haasoftu si ajjeesee gaafa deeme wanta ati fiddu hin jiru. Meeshaa qabachuun addunyaadhaaf haarawaa miti. Waan nama sodaachisu miti. Biyyoonni guddatan iyyuu meeshaa oomishaa jiranii qabachuu jiran. Meeshaa qabachuun saba sana tiksuudhaaf baay'ee murteessaa waan ta'eef itti fufuu qabanii meeshaan baay'ee barbaachisaadha. Gootittiin Ilfinesh Qannoo jette meeshaan barbaachisaadha. Meeshaa qabadhaa, hidhadhaa. Garuu itoo isin hin tuqiin nama tuqxanii hin jirtan. Itoo isin hin tuqiin tuquuf hin jirtanis. Isa dhufee manatti isin tuqu, isa dhufee manatti isin ajjeesu. Balbala keessa rukutee isin ajjeesuu dhufu seerri addunyaa kanaa kan United Nation illee taa'ii ilaali nama si ajjeesu kan siin jedhu hin jiru. Seerri United Nation illee kasitti dhufee ofirraa ittisi, ofirraa deebisi jedha. Kana akka amantaattis callisiitii ciisii du'i ka jedhu waan na jiru natti hin fakkaatu. Warri garuu si ajjeesuu barbaadanii kara mirgaa yoo si rukutan kara bitaatti qabi warri jedhanii nama gowwoomsan inni jiran barsiisni akkasii inni jira. Suni dogoggora. Ka ittiin si ajjeesuudhaaf qopheessanii dhufanidha malee wanta akkasii hin jiru. Yoo si rukuchuu dhufeetis rukuttee ofirraa deebisuu qabda. Aga waan isi jiraachise jiraachuu qabda. Kanaan ofirraa ittisuun baay'ee murteessaadha jedhaa galatooma. Galatoomi jaalaliiban gara gaaddootti dhufa gaaddoo walumaa gala waraanni bilisummaa Oromoo dhaamsa dhaammate qaba. Dhaamsinni dhaammate immoo Oromiyaa irratti lolatu labsamee jira. Lola hamaatu Oromiyaa irratti labsame. Lola labsame kana uummanni Oromoo waboo cinaa dhaabbatee waliin ta'ee qolachuu qaba. Qeerroon illee biyya keessa teessanii hin dhumina yoo barbaadan kottaa gara wabootti dabalamaa jedhanillee sadarkaa sanatti illee waamichi godhamee jira. Kana kan fide immoo karaa nagaatiin gaaffiin Oromoo deebii argachuu waan dadhabeef ilmaan Oromoo roorroo jibba gabrummaa jibbaa fi sirna kana sirna Oromoodhaaf hin taane kana ofirraa kaasuudhaaf qawwee qabatanii lolatti jiranii. Egaa kanaafuu maaltu dhaamsa waboo kana akkamitti ilaaltee ati immoo dhalootaaf dhaamsa maalii qabda kana ilaalchiste? Ya, tole galatoomi. Inni guddaan akkuma Bushfarraan jedhe tokko inni guddaan namni maaliif qawwee kaasee kan jedhu jira. Qawween kan ka'u sababa qaba. Jalqabas dubbadheera. Qawwee namni duu barbaade yookiin qawween waan gaarii ta'e yookiin immoo qawween bashannanaaf hin baatamu. Qawween sababa mataa isaa qaba. Gaafa dubbiin jabaate sadarkaa sanatti dhufa. Yooma kan akka waliigalaa isaatti ka'e. Garuu gara humni barbaachisummaa humnaatti Oromoon utuma bilisoomee biyya ta'es humna isa barbaachisa, humna guddaa isa barbaachisa. Qawwee baachuun Oromoo nama ajjeesuuf osoo hin taane mirga isaa deeffachuuf, qabeenya isaa tifkachuuf, daangaa isaa eeggachuuf, gaaffii saba isaa deebisuuf qawwee baata Oromoon qawwee kaases. Kan humnaani qawweedhaan qabeenya isaa, abbaa biyyummaa isaa, mirga isaa sarbee jiru kan ammoo qawweedhumaan ofirraa kaasa. Kanaaf barbaachisummaan qawwee bifa ittiin hubatamuu qabu bifa hedduu qaba jechuudha. Nageenya biyyaa eeguu, nageenya sabaa eeguu, daangaa ofii tifkachuu, mirga ofii deeffachuu sababoota kanaaf kana fakkaatantu jiru jechuudha. Uummanni Oromoo qabeenya isaa, eenyummaa isaa, mirga isaa, daangaa isaa, biyya isaa waan dhabeef kana deeffachuudhaaf qawwee kaase. Ammas taanaan hanga kun deebi'utti Oromoon qawwee ni dabala malee qawwee hin hir'isu. Yoo Oromoon bilisoomee biyya ta'es daangaan Oromiyaa kan ittiin eegamtu humna Oromoo fi Oromiyaa eegu waraana jabaa qabaachuun uummata Oromoo dirqama. Uummanni kun uummata bal'aadha, uummata guddaadha, lafa bal'aa qaba, lafa murteessaa qaba. Nama wajjin wal ajjeesuuf osoo hin taane nageenya kee eeggattee wal kabajjee ollaa kee wajjinis jiraachuuf humni si barbaachisa jechuudha. Amma waamicha waraana bilisummaa Oromoo godhe kana uummanni Oromoo waamicha isaa kana owwaachaas ture, owwaachaas jira, ammas itti jira jechuudha. Uummata Oromootti waan tafee hin jiru. Uummanni Oromoo qabsoo kana ilma isaatti gabbaraa jira, intala isaatti gabbaraa jira, dhiiga isaatti gabbaraa jira, jiruuf jireenya isaatti gabbaraa jira. Bakki jiru yoo jiraate Oromoon bakka liidarshiippii wal ijaaruu, wal qindeessuu, tikaan wal tiksuu, waraana jaarmiyaa isaa tiksuu, qabsoo isaa tiksuu,
akkaataa itti mootummaa ta'ee biyya mataasaa ijaarratu irratti marii waliin qabaachuu beektonni Oromoo sadarkaadhaan sadarkaa beekumsaatiin kan qabsoo kana gorsan warri gorsaa warri dippiloomaasii sadarkaa dippiloomaasiin qabsoo kana bira dhaabbachuu warri dinagdee sadarkaa dinagdeetiin qabsoo kana bira dhaabbachuu inni humnaa akkuma humnaan jiru gama waraanaatiin kan hafe hin jiru Oromoon dhukaa'eera gama waraanaatiin wanti waraanni keenya hojjetaa jiru Oromoo miti nama kaanu kan boonse jira diina Oromoo qofaati itti qaanate waraana bilisummaa Oromootti yeroo ammaa kana waan itti jiru jechuudha mootummaa waraanatti labsee jira waraana labsuu kan dhiyaabe hin qabu duruu kaasee labseera 2018 torbee lamatti finna jedhanii 2019 2020 labsiidhuma darbaa ture sana miti dubbiin guddaan inni guddaan ammas laafina jaarmiyaaf siyaasa Oromooti yoo nutti dhufe malee laafina waraanaatiin diinni Oromoo sin cabsates hin beeku. Kaleessas bifuma garaagaraatiin warra sadarkaa garaagaraa jirantti gananii diinatti galanii qabsoo Oromoo mucuceessan malee gama waraanaatiin gama Oromootiin gama hawaasichaatiin laafinni hin jiru garuu gama geggeessummaa siyaasaatiin gama jaarmiyaa hawaasichaatiin laafina jira laafina kana immoo waraana bilisummaa Oromoo wajjin waliin ta'anii akkaataa itti waraanni kaayyoo isaa kana guyyaa guyyaan tarkaanfachiisaa jirutti gama siyaasaaf dippiloomaasiin akkamiin tarkaanfachiifna akkamittiin fira qabsoo baay'ifanna akkamittiin ollaa keenya wajjin hariiroo gaarii uumna ollaa keenya wajjin biyya akkamii ijaarrachuu dandeenya Oromoo wajjin bifa akkamiin jiraachuu dandeenya uummanni Oromoo ga'een hawaasummaa maal godha jaarmiyaan hawaasaa sooshaal institushiniin ijaaramuu qabu gama amantaatiin gama aadaatiin gama duudhaa waan garaagaraatiin Oromoon garbummaa keessa ture mootummaa mataasaa ijaarratee mootummaa ta'ee biyya ta'ee jiraatee dhiyeenyatti waan hin beekneef akkaataa itti mootummaa ijaaramu ogummaa fi bilchina marii fi elaa filaannee beektotaa fi hayyoota sadarkaa addunyaaf sadarkaa biyyaatti Oromoo barbaachisa waan ta'eef Oromoo waliin mari'achuu qaba. Afaan wal faajjessuun hin barbaachisu. Wanti karaa nagaa jedhamu mariidhaan godhama. Hidhannoo hiikkadhaa wanti akkanaa bifa garaagaraatiin karaa mootummaa fi seelii mootummaatiin dhufa. Oromoon gaaffii biyya sanaaf deebii barbaachisu yoo karaa mariitiin dhufa ta'es waraanni bilisummaa Oromoo waardiyyaa Oromiyaaf Oromooti waan ta'eef qawwee isaa dabalatee hidhatee Oromiyaa keessa jiraata kan mariitti dhufu yoo jiraates hidhannoo isaa wajjin mari'ata kan mari'atus ni qaba kan lolus ni qaba qabaachuus qabaachuu nuuni diinni keenya waan hidhatee qofaaf hin hidhannu Oromiyaan diinni hidhateef morkii diinaaf hidhanna osoo hin taane gaaffii mataa keenyaa qabna gaaffii guutuutti gaafannee qabna gaaffii guutuutti gaafannee aga guutummaa guutuutti deeffannutti gaaffiin keenya bifa ittiin deebi'uun hidhannoo keenyaan siyaasaan dippiloomaasiin dinagdeedhaan jaarmiyaa hawaasaatiin jaarmiyaa siyaasaatiin bifa tokkummaa ta'een Oromoon qindaa'ee hojjechuu qaba. Kanaaf namoonni hidhatanii ollaan kee hidhatee sitti duulee Oromoo hidhadhuu miti. Gaaffiin Oromoo sana miti. Ollaa wajjin wal dorgomuu miti. Gaaffii keenya qabna. Gaaffiin keenya akkamitti deebi'a? Gaaffiin keenya maaliin sarbame bifa kamiin deebi'a? Murtiin Oromoo maal ta'uu qaba? Kanaaf Oromoon yeroo ammaa kanatti diina kokkee qabee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo dhaqee marsee jira. Finfinnee kanatti xumura gochuudhaaf Oromoon maal gochuu qaba? Jaarmiyaa siyaasaa baay'ifachuu qaba Oromoon ammatti. Jaarmiyaa siyaasaa garbiraa jabeessuu qaba ammatti. Oromoon gaafa bilisoomee biyya ta'e jaarmiyaa siyaasaa 10 ol qabaachuu danda'uu qabna. Ammatti garuu Oromoon karaa ittiin bilisoomuuf mirga isaa deeffatu, biyya isaa deeffatu qofaa irratti xiyyeeffachuu qaba. Inni kaan isaa achitti. Chaaptera xumuramuu qabutu jira. Kanaaf Oromoon chaaptera kana xumuruu qaba. Erga sana xumuree booda jaarmiyaa siyaasaa baay'ee hedduutti dhufuu danda'uu qaba. Waa'ee guddina biyyaa dippiloomaasii yookiin immoo barnoota fayyaa karaa baay'isuu kanaan paartiin garaagaraa wal dorgomuu danda'uu qaba. Ammatti garuu Oromoon paartii itti wal dorgomuu hin qabu. Bilisoomuu qaba. Karaan bilisummaa karaa kamii? Karaa qawweeti, karaa humnaati. Karaa humnaa sana jabeeffachuu qaba. Innichi kan siyaasaati jechuudha. Kanaaf Oromoon wal ijaaraa, wal dammaskaa, wal quba qabaadhaa. Inni waa'ee qabsoo quba hin qabne qabsoon keenya maalitti jira? Maalitti jirraa? Maalirra jirraa? Maalti nu hanqatee kaleessa eessaa kaanee as geenye? Sadarkaan warra jiru kun hanqina maalii qaba? Hanqina kan akkamitti guuttanna jedhee Oromoo wal gaafachuu qaba. Wal saalfachuu hin qabnu. Dhimma koo dhimma keeti waan ta'eef dhimma waloo keenyaa immoo wal gaafachuu wal qorachuun saalfii hin qabu. Oromoo wal gaafachuu qaba. Walirraa dhufkachuu hin qabu. Icciitiin qabsoo Oromoo diinniyyuu haga gaaffiin Oromoo maal akka ta'e waan beekuuf Oromoon gaaffii isaa ifatti dubbachuu qaba. Hanga gaaffii isaa dhibbatti deeffatutti waan itti saalfatus waan itti yellaa'us hin qabu. Waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuu, jaarmiyaa ijaarrachuu, jaarmiyaa jiru jabeeffachuu,
tika jabeeffachuu dippiloomaasii hojjechuu mootummaadhaaf of qopheessuu ta'a Oromoon kan gochuu qabaan jedhaa ulfaadha fayyaa ta'a galatooma. Ayyee galatoomi gaaddoo waan ofii gara keettiin dhufaa. ይሄ የመጨረሻው ጥያቄ ነው። ጋፊ ሰዱማት እንኩኒ ወራን ብልሱማ ኦሮሞ አባው ወቦን ዳምሰ ዳሜ ጅራ ሎላ ኦሮሚያ ረት ለብሰሜን ወልቀብሲሴ ኡመኒ ኦሮሞ ወቦ ጭና ዳበቴ ሮሮ ከና ሎላ ከና ሞቹ ቆለቹ ቀምና jedhee dargaggootaaf illeeyyuu waamicha godhee jira qeerroof qarreedhaa fi yoo sodaa keessa jirtu taatan yoo rakkoon isin mudata ta'e gara wobootti baqadhaa jedhameellee sadarkaa kanatti waamichi godhamee jira. Kana ilaalchisee ati dhaamsatti dargaggoodhaaf qabdu maanni dhaamsa woboon dabarfate kana akkamittiin goolabda 5 daqiiqaa isatti shaaloo daqiiqaa 5 keessatti waan jettu jedhu. Okay, thank you. To be honest, ani amma bodee ani kan jedhu Oromoon dhugaa bilisummaa barbaadda taanaan namni akkasitti bu'uun eegina. Hin beekta. Hundi keenya keessa keenya hin beekna. Har'a kana sa'aatii kana keessa qawweedhaan hundi ishee tadaraajoftee biyya keenya keessa galtee dhuftee nu ajjeesaa kan jirtu waan meeqa 150 years bitamne amma immoo waggaa 4 guutuu Oromoo ijoollee keenya jajjabduu keenya dhabnee ammayyuu akka gawwaa teenyee lallaabnee hin bilisoomna jettanii yaaddanii naani wal ingidii I don't know garuu dhugaa Oromoo lafa koo biyya koo eenyummaa koo ቋንቋ ኮ ከበጂሱን በርባዳ ኦፊኮ ቢሊሶሙን በርባዳ namni tokkoof miti rabbii fedhaati Oromoo jawaari fitun ta'in jaalmara fitun ta'in anaa fitun ta'in abaluu fitun ta'in ofii kee fedhiti bilisummaa kee fidi akkamitti akka fiddu amma booddee Oromoo namni akka ammas dhufee akkasitti nuti akkasi lallabuti in eegina I need to free myself fedhaati baa ofiko baasu qaba bilisomuu qaba jettanii ani jaalmaroodha ani waboodha ani qeerroodha kaleessa maan waggaa meeqaatiin bitamee amma kanatti jiraadha nageera qawwee koo qabadhee ofiko bilisomuu qaba jettanii kaa'uu qabdu maaloo mana kee bantee waaqayyo naa eegi jetta mana kee qollaftee waaqayyo naa eegitu jettellee waaqayyoon si dhaga garuu mana kee ballaa gootee bantee eenyu ishee akka barbaadde galtee si ajjeesti akka barbaadde jireenyi kee si jedhi kan barbaadde fudhattee maal gootee deemtii galti inte akka bunnaa beeti maaloo jarana biyya keenya lafa keenya cufuu qabna amma Oromoo barri kee cufiti achi booddee wal maraayuu dandeenya one baay'ee gochuu dandeenya garuu barri keenya bannee one kan bira gochuun jechuun is just it's not like it's serious it must be mental problem yaallo so kalona bastaka right now akka Oromoon we tired agize hunda Oromotu du'e Oromotu hidhama keessa jira Oromoo akkas ta'e maayini de nu gaama kanaafu like small Ertran rat gorobet agar barachu qabna Ertran alaabashe kan dhabde falmatteet qawweeshe qabatteetti come on 65 million people Oromo inde we have to nu gaera jechu qabna woboji already wobon ijaramte dhaabatte lubbusheen itti kennaa jirti kanaafu isa wajjin wal dammaqnee biyya keenya haa bilisum tokko taanii kanuma qawwee malee hin baatu soba namni tokko dhufee itti si jedhe hin sobu si goyyomsaa jiru amma yoomitti Oromo goyyomsee jiraata qawwee malee hin baatu inde har'a Amaaraan illee faannoo itti ofiishee ijaaraa jirti min beetti indi maal nun 150 years namni meeqa dhabne Oromo kanaafu gowwomuun injiru amma booddee qawwee malee
waboo wajjin dhaabattee ijoolleen already lubbushee bilisummaa Oromoof anaafsiif itti kennuuf already dhaabattee nu eegaa jirti. Maal gochuu qabna isaan wajjin dhaabachuu sagalee ta'u gargaaru bishaan itti kennu ijoollee biyya keessa kan jirtanii karaa waboof bana bilisummaan barbaaddatanan nagaan barbaaddatanan diina baasuu nagaan jiraachuu barbaaddatanan karaa banii waboof information itti kenni waboof bishaan dhugsisi waboof waan jabaa miti namni kan dandeesse immoo Oromoon maaloo namni meeqa qabdi muko inde bala habt namni meeqa qabna miti maaliif callee ne ilaalla wala gargaaru wala jabeessinu tokko taane ijoollee keenya jabeessine wabojin dhaabanne gargaarree haa bilisomna taanaan or bilisummaan barbaaddu taanaan gabrummaa bartanitu taanaan garbummaa jaallattu taanaan okeedeen garuu namni immoo garbummaa kan barbaanne maqaa jiruuf akka barbaade in fudhata malee in dhaabnu nun immoo isin bilisomneerra garbummaa jaallanna garbummaa barbaanna jettanii naan immoo nuun immoo ijoollee waboon immoo wabojin dhaabanne amma saatii kan fudhatu haa fudhatu in dhaabnu amma Oromoon bilisomnutti in deemna in kaffalna waan kan kaffalamu garuu borati Oromoo dhaette biyya sana keessa galtee jiraata jechuukooti garuu ammumatti in jiraanna taanaan in dhaabanna taanaan gandummaa keessan dhiistanii bitamtuu keessan dhiistanii tokkummaa keessan jabaattanii wal jaallannee wabojin dhaabannee qawwee keenya qabannee haa bilisomnu in kabajna qawwee qabna taanaan qawwee keenya qabanneenaan in jabaanna in sodaadamna in bilisomna kana bakka no more namni tokko dhagaayna gurra keessan ol qabadhaati waboo qawwee edhaati kaati haa bilisomnuun jedha Oromoo ko baay'ee sin jaalladha galatoomii obboleessa koo hundi keessan. Okay, galatooma fayyaa ta'aa keessummoota keenya egaa guyyaa har'aa waa'ee guyyaa yaadannoo gootota Oromoo ilaalchiseeti kan irraa dubbachaa turre akkuma kanas qabsoo bilisummaa Oromoo ilaalchisee irraa dubbannee jirra ergaa jajjabaatu darbee jira Oromoon maaliif qawwee kaasee Oromoon kan inni qawwee kaaseef karaa nagaadhaan gaaffii isaa gaafatee deebii waan dhabeefi ammatti karaa qawweetiin humnaan Oromoon roorroo isatti aggaamee jiru kana sirna isa hacuucaa jiru sirna isa gabroonfataa jiru kana ofirraa kaasuu fi falmataa jira. Egaa gootonni immoo bakka jiranitti sabni tokko hin gabroomu sabni goota qabu yeroo hundumaa injifataa ta'a roorroon isatti hin hammaattu dhaamsa jajjabduu baay'eetu jedhamee har'a kan wajjiniin turan obbo Gaaddisaan Kanaadaa irraati obboleettiin keenya qarrittiin waan ofiin immoo UK irraati keessummoota keenya waan har'a nu wajjiniin turtaniif yeroo keessan kennitanii waan nu wajjiniin turtaniif maqaa uummata Oromootii fi jirra tiimiidhaan garee jirraatiin galatoomaa isiniin jennaa fayyaa ta'a. Galatoomaa isiniin fayyaa ta'a. Jamati Morocco, enta da kala kesa, kina barbadesa, tabake milisa basa. Ole jeso paera, sanyele jamu labu, boba video alero, ina da paketalo, keronda maserasa. Tuago kutamba sahida tewa tokana Godaku, Jabatu, Mudisu, Gulamu Godaku, Jabatu, Mudisu, Gulamu Bosona da